Rich dad, poor dad. Abbaa sooressa, abbaa hiyyeessa. What the rich teach their kid about money that the poor and the middle class do not. Wanta dureeyyiin waa'ee maallaqaa ijoollee isaanii barsiisan garuu warri hiyyeessaa fi warri jireenyaan giddu galeessa ta'an ijoollee isaanii hin barsiisne. Kitaaba Roobert Kiyosaakiin barreeffame ani lammiin afaan Oromootti keen akka armaan gadiitti YouTube chaanalii lammishotu biratti isiniifan dhiyeessa. Introduction. Seensa. Rich dad, poor dad. Abbaa sooressaa, abbaa hiyyeessaa. Abbaa lama qabaachuun koo filannoo ilaalcha wal faallaa ta'e lama naaf dhiyeesse. Tokko kan sooressaati, tokko immoo kan hiyyeessaa. Abbaan lama qaban ture, tokko sooressa, tokko immoo hiyyeessa. Tokko barnoota olaanaa kan qabuu fi nama sammuu guddaa qabudha. Abbaan koo kuni digirii 3 qaba yookiin immoo digirii PhD qaba. Yeroo waggaa 2 hin guunne keessatti digirii jalqabaa waggaa 4 nama xumuredha. Sana booda gara Yuunivarsiitii Stanford, Yuunivarsiitii Chicago fi Yuunivarsiitii Northwesternitti barnoota isaa sadarkaa olaanaa hojjechuuf deeme. Barnoonni isaa hundi iskoolarshipii ispoonsara yookiin immoo faayinaansii guutuudhaan ture. Abbaan koo inni tokko immoo kutaa 8 hin xumurre. Abbootiin koo lamaan kuni hojii isaanii keessatti milkaa'ina kan qaban yoo ta'u, umurii isaanii guutuu cimanii hojjetaniiru. Lamaanuu galii guddaa argataniiru. Ta'us inni tokko yeroo hundaa rakkina maallaqaa waliin qabsaa yookiin immoo rakkachaa ture. Inni tokko immoo dureeyyii Hawaayii keessaa nama tokko ture. Abbaan koo inni tokko maatii isaaf, dhaabbilee tola ooltummaa isaaf akkasumas waldaa isaaf doolaara miiliyoona 10 lakkaaman dhiisee du'e. Abbaan koo inni tokko immoo kanfaltiin kaffalamne yookiin immoo biiliin kaffalamne yookiin immoo liqaa hin kaffalamne dhiisee du'e. Namoonni lamaan kun yookiin immoo abbootiin koo lamaan kun namoota nama hawwatanii fi namoota dhibbaa uuman turani. Abbootiin koo lamaan kun gorsa naaf kennaniiru, garuu lamaan isaaniiyyuu wanta wal fakkaataa nan gorsine. Lamaan isaaniiyyuu barnootatti cimsanii kan amanan ta'us waa'ee barnoota irratti gorsa wal fakkaataa nan gorsine. Osoon abbaa tokko qofaa qabaadhee filannoon ani qabu yookiin gorsa isaa fudhachuu yookiin immoo gorsaa dhiisuu ture. Abbaa lama qabaachuun koo garuu filannoo ilaalcha wal faallaa ta'ee naaf dhiyeesse. Tokko kan sooressaa, tokko immoo kan hiyyeessaati. Yaada isaanii salphaatti fudhachuurra yookiin immoo diduurra caalaatti ofii koo yaadee wal bira qabee filachuun barbaade. Rakkoon ture garuu sooressuun ammallee hin sooromne, hiyyeessuun immoo ammallee hiyyeessan taane. Abbootiin koo lamaan kun reef hojii isaanii kan eegalan yoo ta'u, lamaan isaaniiyyuu mallaqaa fi maatii isaanii waliin rakkachaa jiru. Garuu waa'ee maallaqaa irratti lamaan isaaniiyyuu ilaalcha adda addaa yookiin immoo ilaalcha baay'ee warraa fagaatu qabu turani. Fakkeenyaaf abbaan koo inni tokko jaalalli qarshii hundee hammeenya hundaati jedha ture. Abbaan koo inni tokko immoo maallaqa dhabuun hundee badii hundaati jedha ture. Yeroo isaanii mucaa xiqqaa ta'ee abbootii lamaan isaaniiyyuu dhiibbaan irratti uuman qabaachuun koo anaaf rakkisaa ture. Ilma gaarii ta'een gorsa isaanii dhaggeeffachuu barbaade malee gorsi abbootiin koo lamaanuu na gorsan tokko miti. Garaagarummaan isaanii inni guddaan maallaqa irratti waan ta'eef anillee garaagarummaa isaanii yookiin immoo yaada isaan maallaqa irratti qaban baruuf fedhii guddaan qaba ture. Kanaaf tokkoon isaanii akkamitti akka yaadan dhaggeeffadhee yaaduun eegale. Yeroo dhuunfaa koo yeroo baay'ee kan ani dabarsu yaada abbootii koo lamaan kana xiinxaluudhaani. Maaliif akkas jedhe? Akkasumas yaada abbaa koo sakaanii gaaffii wal fakkaatu gaafachuutiin xiinxalaan oola. Silaa salphaatti eeyyen abbaan koo inni kun sirriidha. Ani yaada abbaa koo kanarratti waliin gala jechuun baay'ee salphaa ture. Yookiin immoo jaarti waan dubbatu hin beeku jechuudhaan ilaalcha sana diduu nan danda'a. Garuu abbootiin jaaladhu lama qabaachuun koo akka yaadu na dirqisiise. Yaada isaanii filachuun ilaalcha tokko qofa fudhachuu yookiin diduu caalaa yeroo dheeraa keessatti ilaalee murteessuu akka hin qabu natti mul'ate. Sababii sooressi sooromaa deemu, hiyyeessi hiyyoomaa deemu, akkasumas warri galii giddu galeessaa qaban liqii waliin rakkataniif inni guddaan barnoonni waa'ee maallaqaa mana keessatti malee mana barumsaa keessatti waan hin barsiifamneefidha. Irra caalaan keenya barnoota waa'ee maallaqaa mana keenyatti warra keenya irraa baranna. Kanaaf warri hiyyeeyyii waa'ee qarshii yookiin immoo waa'ee maallaqaa ijoollee isaaniitti maal himuu danda'u? Waa'ee maallaqaa caalaa dhala isaaniitiin yookiin immoo mucaa isaaniitiin waan isaan jechuu danda'an addunyaa barnootaa keessa turtee cimtee barachuu qabda jechuu danda'u. Mucaan warra hiyyeessotaa kun qabxii gaarii ta'een baratee eebbifamuu ni danda'a. Garuu barnootaa fi beekumsa maallaqaa nama gadaanaa ta'een akka eebbifamu shakkiin tokko hin jiru. Kan baay'ee nama gaddisiisu barnoonni waa'ee maallaqaa mana barumsaa keessatti hin barsiifamu. Manneen barnootaa ogummaa barnootaa irratti xiyyeeffatu.
beekumsa dandeettii maallaqaa irratti hin xiyyeeffatani. Kunis qaxaleewwan baratanii qabxii gaggaarii qaban kanneen akka baankeroota yookiin immoo hojjettoota baankii, hakiimotaa akkasumas akkaawuntaantota yookiin immoo ogeessonni herregaa umurii isaanii guutuu maallaqaan akkamitti rakkachuu akka danda'an ibsa. Akka biyyaalessaatti kan nama dinqu waa'ee maallaqaa irratti yookiin immoo waa'ee faayinaansii irratti namoonni murtoo dabarsan namoota siyaasaa fi qondaaltota mootummaa barnoota olaanaa qaban garuu dhimma maallaqaa irratti leenjii xiqqaa yookiin immoo namoota beekumsa homaayyuu hin qabneen murtaa'uu isaati. Yeroo namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman gargaarsa maallaqaa fi gargaarsa yaalaa barbaadan argu yeroo dhiyootti immoo maaltu nu mudachuu danda'a laata jedhee yaada. Warreen kun maallaqaan maatii isaanii irratti yookiin immoo mootummaa irratti hirkataa ta'u. Osoo miidkeerii yookiin dhaabbanni fayyaa gargaarsaa akkasumas sooshaal seekuriitii yookiin immoo wabiin hawaasummaa gargaarsa kennuu dhiisee silaa maaltu ta'a laata? Yoo barnoonni waa'ee maallaqaa ijoolleef kan kennamu maatii irraa qofa ta'e biyyi tokko akka biyyaatti akkamittiin dandamachuu dandeessi? Kana jechuun irra caalaan isaanii hiyyeeyyii ta'u yookiin immoo duruu hiyyeeyyiidha. Ani garuu carroomaadha. Maaliif jennaan abbootii dhiibbaa guddaa gochuu danda'an lama waanan qabuuf lamaan isaanirraa barnoota argadheera. Gorsa abbootiin lamaan naaf kennan irratti yaaduun qaba ture. Kana gochuu kootinis humnaa fi bu'aa yaadnoo fi qabu irratti hubannoo gaarii argadheera. Fakkeenyaaf abbaan koo tokko ani kana gochuu hin danda'u jedha ture. Abbaan koo inni biraan immoo jechoota ani kana gochuu hin danda'u jedhu akka hin fayyadamne jedha. Abbaan koo inni kun akka ani waa gaafadhu cimsee na jajjabeessa. Akkamittiin argachuu danda'a yookiin immoo akkamittiin bitachuu danda'a jedhi naan jedha. Yaadni abbaa koo tokkoo ibsadha. Yaadni abbaa koo biraa immoo gaaffiidha. Yaadni abbaa koo tokkoo kiyyootti yookiin immoo hidhaatti na erga. Yaadni abbaa koo tokko immoo akkamitti akka hidhaa jalaa ba'u yookiin immoo akkamitti akka kiyyoo jalaa ba'u akka yaadu na dirqisiisa. Abbaan koo inni sooressi jechi ani hin danda'u jedhu sammuun kee akka hojii dhaabuu si godha naan jedha. Garuu gaaffiin akkamittiin argachuu danda'a yookiin immoo akkamittiin bitachuu danda'a jedhu hojiitti si galcha naan jedha. Kana jechuun koo immoo waan hunduma bitachuu yookiin immoo waan hunduma argachuu qabda jechuu koo miti. Abbaan koo inni kun sammuu isaa leenjisuu irratti nama cimaa akka kompiitara humna guddaa qabudha. Abbaan koo inni kun akkas jedha ture sammuu koo guyyaa guyyaan leenjisaa waan deemuuf sammuun koo ittuma cimaa deema jedha. Haguma sammuun koo jabaachaa cimaa deemu immoo maallaqa baay'ee argachuu nan danda'a jedha. Kanaaf abbaan koo kun ani hin danda'u jechuun mallattoo dadhabina sammuuti jedhee natti dubbata. Abbootiin kun lamaan isaaniiyyuu cimanii hojii isaanii kan hojjetan yoo ta'us abbaan koo inni tokko waa'ee faayinaansii irratti yookiin immoo waa'ee maallaqaa irratti sammuu isaa kan rafe yoo ta'u abbaan koo inni tokko immoo waa'ee maallaqaa irratti yookiin immoo waa'ee faayinaansii irratti sammuu isaa kan leenjisu yookiin immoo sammuu isaa kan shaakalsiisu akka ta'e hubadheera. Yeroo dheeraa booda abbaan kun tokko maallaqaan of danda'a jabaachaa kan deeme yoo ta'u abbaan kun tokko immoo maallaqaan dadhabaa ta'aa deeme. Garaagarummaa abbootii koo lamaan kana yoo ilaalle abbaan kun tokko akka nama guyyaa guyyaadhaan mana jiimii yookiin immoo mana ispoortii deemee shaakala qaamaa godhuuti. Faallaa sana immoo abbaan koo inni biraan akka nama mana isaa soofaarra taa'ee televezyiiniitiin ispoortii daawwatuuti. Sochii qaamaa sirrii ta'e gochuun akkuma fayyina qaamaa dabalu sochii qaamaa kan sammuu gochuun carraa qabeenya argachuu kee ni dabala. Abbootiin koo lamaan ilaalcha faallaa kan qaban yoo ta'u kunis kallattii waan tokkotti yaadan irratti dhiibbaa isaan irratti uumeera. Abbaan koo inni hiyyeessaa hiyyeessotaa fi warra carraa xiqqaa qaban gargaaruuf warra dureeyyii caalatti gibira kanfaluu qabu jedhee amana. Abbaan koo inni sooressaa immoo gibirri warra waa ta'e hojjetu yookiin immoo warra waa ta'e oomishu ni adaba. Warra waa ta'e hin hojjenne yookiin immoo warra waa ta'e hin oomishne immoo ni badhaasa jedhee amana. Abbaan koo inni tokko waan gaarii argachuuf cimii baradhu yoo cimtee baratte dhaabbata gaarii itti qacaramtee hojjettu ni argattaa naan jedha. Abbaan koo inni tokko immoo cimii baradhu yoo cimtee baratte dhaabbata gaarii bitachuu dandeessa yookiin immoo dhaabbata gaarii qabaachuu dandeessa jedhee na gorsa ture. Abbaan koo inni tokko sababii ani hiyyeessa ta'eef waan ani ijoollee qabuuf yookiin immoo waan ani isiniin qabuuf nuun jedha ture. Abbaan koo inni tokko immoo kan inni sooressa ta'e isiniin waan an qabuuf yookiin immoo ijoollee waan an qabuuf jedha ture. Abbaan koo inni tokko bakka hundatti irbaata irratti illee waa'ee biizinesii, waa'ee maallaqaa, waa'ee daldalaa akka haasofnu nu jajjabeessa ture. Abbaan koo inni tokko immoo waa'ee biizinesii yookiin immoo waa'ee maallaqaa irbaata irratti akka nuti hin dubbanne yookiin immoo akka nuti hin mari'anne nu dhorka ture. Abbaan koo inni tokko akkas jedha wantoota maallaqa si dhabsisan irraa of qusadhu. Waa'ee maallaqaa irratti balaa yookiin riskii hin fudhatiin jedha.
Abbaan kun tokko immoo balaa yookiin riskii akkamitti akka to'attu baradhu malee riskii yookiin balaa hin sodaatin naan jedha. Abbaan kun tokko akkas jedhee amana manni keenyi investimentii guddaa fi qabeenya keenya isa guddaadha jedhee amana. Abbaan koo inni kaan immoo manni koo qabeenya maallaqa na baay'isuudha malee qabeenya galiinaaf galchuu miti. Yoo manni kee investimentii kee isa guddaadha ta'e rakkina keessa jirta jedha. Abbootiin kun lamaan isaaniiyyuu yoo kanfaltiin wayii isaan irra jiraate kanfaltii isaanii dafanii kanfalu. Haa ta'u malee garuu abbaan inni tokko kanfaltii isaa dafee irraa kanfalu yoo ta'u, abbaan inni tokko immoo duubarra yookiin immoo dhumarra kanfaltii isaa ofirraa kanfala. Abbaan kun tokko dhaabbanni wayii yookiin immoo mootummaa wayii akkasi gargaaru yookiin immoo akkasi kunuunsuu qabutti amana. Abbaa koo kana yeroo hundaa waa'ee daballii mindaatu isa yaaddessa. Itti dabalees yeroo hundaa waa'ee bu'aa sooramarraa argamu, faayidaa yaala tolaa, boqonnaa yeroo dhukkubaa kennamu, waa'ee guyyoota boqonnaa yookiin immoo guyyaa kalaandariin hojii cufuu fi faayidaa kanneen kana fakkaatan dhaabbatarraa yookiin mootummaarraa argamu yaadaa oolee bula. Abbaan koo kuni adeerota yookiin immoo eessummoota isaa lama kanneen dhaabbata waraanaa keessaa waggaa 20 hojjetanii sooroma booda paakeejii sooramaa argatanii ilaalee dinqisiifateera. Inshuraansii yookiin faayidaa fayyaa akkasumas mirga PX yookiin immoo post exchange jedhamu kan namoonni waraana keessa tajaajilaa turan sooroma yeroo ba'an meeshaalee gibiraarraa bilisa ta'an bitachuu akka danda'an isaaniif mijeessuu isaa jaalateera. Walumaa galatti sirna kennama tajaajilaa kanaa karaa yuunivarsiitichaa yookiin immoo dhaabbatichaa kennamu kana baay'ee jaalateera. Abbaan koo kuni kanfaltii yookiin mindaa sana caalaa faayidaan hojii sanarraa argatu jireenya isaa keessatti baay'ee isa fayyada itti fakkaateera. Yeroo baay'ees akkas jedha ture. Ani dafqee mootummaaf hojjedheera. Kanaaf haguma dafqa koo yookiin immoo haguma dadhabbii koo faayidaa kan argachuuf mirga nan qaba jedha ture. Abbaan koo inni tokko immoo faallaa sanaa maallaqaan ofii of danda'utti amana ture. Abbaan koo inni kuni waa'ee maallaqaan of ga'u irratti cimsee dubbata ture. Abbaan kun tokko jireenya isaa keessatti doolaar xiqqoo qusachuuf rakkata ture. Abbaan kun tokko immoo abbaa investimentii ta'e. Abbaan kun tokko akkamitti CV yookiin immoo waraqaatti hojii barbaadadhu bareechee barreessee ittiin hojii argadhu na barsiise. Abbaan kun tokko immoo akkamitti akka karoora daldalaa yookiin immoo biizines pilaanii bareedaa barreessee akkamittiin akka hojii uumachuu danda'u na barsiise. Bu'aa abbootii cimoo lamaa ta'uun koo dhiibbaa yaadonni adda addaa jireenya nama tokko irratti qaban akka ilaalee baradhu na godheera. Dhugumatti namoonni jireenya isaanii yaada isaaniitiin akka bucuu danda'an hubadheera. Fakkeenyaaf abbaan koo inni hiyyeessi ani yoomiyyuu sooressan ta'uu jedha ture. Akkuma jedhu kana immoo mul'anni isaa dhugumeefiira. Abbaan koo inni sooressi garuu yeroo hundaa ani sooressa jedhee of waama ture. Yeroo baay'ee ani sooressa. Sooreyyiin akkasiin godhan jedhee dubbata ture. Yeroo flat broke yookiin immoo completely out of cash jechuunis yeroo kufaatiin maallaqaa guddaan isa mudatee guutummaa guututti qarshii maleessa ta'etti illee ani sooressa jedhee of waamuu ittuma fufe. Abbaan koo sooressa kun there is a difference between being poor and being broke jedha. Broke is temporary, poor is eternal jedhee dubbata ture. Kana jechuun immoo hiyyeessa ta'uu fi qarshii dhabaa ta'uu gidduu garaagarummaa guddaatu jira akka jechuuti. Birookii ta'uu yookiin qarshii dhabuun yeroodhaafi. Hiyyummaan garuu bara baraan jiraataadha akka jechuuti. Abbaan kun hiyyeessi ani maallaqaaf fedhii hin qabu yookiin immoo maallaqa dhabuun rakkoo miti jedhee dubbata. Abbaan kun sooressi garuu yeroo hundaa maallaqni humnaa jedhee dubbata. Yaadni keenya yookaan waan nuti dubbannu jireenya keenya irratti dhiibbaa inni qabu madaalee beekuu baadhus garuu akka mucaa tokkotti waan nuti dubbannu yookiin immoo waan nuti yaadnu egeree keenya irratti dhiibbaa uumuu akka danda'u waanan bareef akkamitti akka inni yaadu yookiin akkamitti akka yaada kiyya ibsadhu na barsiiseera. Abbaan kun hiyyeessi kan hiyyeessa ta'e sababa baay'ina maallaqaa inni argatuun miti. Maallaqni inni argatu guddaadha ture garuu kan inni hiyyeessa ta'e sababa yaadaa fi gocha isaatiin akka ta'e hubadheera. Kanaaf abbootii lama qabaachuun koo yaada abbootii lamaan kanaa seeraan itti yaadee kan itti tole akkan filadhu na godheera. Kana jechuun yaada abbaa koo isa kamii fudhachuu akkan qabuu fi yaada abbaa koo isa kamii akkan dhiisuu qabu jechuunis yaada abbaa koo isa sooressaa dhaggeeffachuu moo kan abbaa koo isa hiyyeessaa dhaggeeffachuu kan qabu amma bareera. Abbootiin kun lamaan isaaniiyyuu barnootaaf kabaja gaarii fi ejjennoo gaarii qabu garuu garaagarummaan isaanii wanta baratamu irrattidha. Abbaan kun tokko maallaqa gaarii argachuuf akka inni cimee baradhee digirii qabadhee hojii gaarii argadhu barbaada ture. Ogeessa akkan ta'uuf akkan baradhu barbaada ture. Abbaa seeraa yookiin akkaawuntaantiifaa akkan ta'u fedha ture. Akkasumas maasarsii koo immoo daldala yookiin immoo biizinesii akkan baradhu barbaada. Abbaan kun tokko immoo akkamitti akkan sooressa ta'u akkan qo'adhu na jajjabeessa.
Abbaan koo kuni akkamitti akka maallaqni hojjetu akkasumas immoo maallaqa naaf hojjetu akkamitti akka qabaachuu danda'u akkan baru na jajjabeessa ture. Abbaan koo kuni yeroo hundaa irra deebi'ee jecha ni dubbatu tokkotu jira. Innis ani yeroo kamuu yookiin immoo ani yeroo hundaayyuu qarshii argachuuf yookiin maallaqa argachuuf hin hojjedhu. Maallaqa yookiin qarshiitu anaaf hojjeta jedha. Anis yaada abbootii koo lamaan kana ergan buusee baasee booda umurii koo waggaa 9tti abbaa koo sooressaa isa waa'ee maallaqaa na barsiisu dhaggeeffachuu fi irraa barachuuf murteesse. Kana jechuun barnoota abbaa koo sooressaa filachuutiin barnoota abbaa koo hiyyeessaa isa abbaa digirii baay'ee dhaggeeffachuu dhiisuuf murteesse jechuudha. Barnoota Roobert Firoosaat irraa argame tokko akka armaan gaditti isiniif dhiyeessa. Roobert Firoosaat walaloo barreessaa ani baay'ee jaalladhuudha. Walaloo Roobert Firoosaat hedduu jaalladhus kan addatti jaalladhuu fi guyyaa guyyaatti irraa baradhu The Road Not Taken daandii hin fudhatamne yookiin immoo daandii irra deemuuf hin filatamne isa jedhudha. The Road Not Taken. Two roads diverged in Yellowwood, and sorry I could not travel both. And be one traveler along I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the another as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted weir. Though as for that the passing there had warned them really about the same. And about that morning equally lay, in leaves no step had trodden back. Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in the wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Walaloo Roobert Firoosaatii kana kan afaan Ingiliffaan barreeffame kallattiin gara afaan Oromootti yoonanii kan jedhee mana rukutu waan ta'eef hiikaa walaloo kana akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessuu yaala. Walaloon kuni kan inni haasa'u waa'ee daandiiti. Daandii tokkotu jira jedha. Daandiin kun muka keellootiin bakka ta'etti akka adda ba'ee dubbata. Daandiin adda ba'u lamaan kuni kallattii adda addaatti akka nama geessus dubbata. Walaloon kunis daandii kanarra deemee daandiin kun bakka lamatti baasu yookiin immoo kallattii lamatti geessu irra gaha. Daandii lamaan kanarra al tokkotti deemuu akka hin dandeenye erga baree ni gadda. Kana jechuun luka lama qabaataniif muka lama yaabanii akkuma jedhan sana kallattii lamaan sanarra al tokkotti deemuu akka hin dandeenye argee dhaabbatee gadduu eegale. Kanaaf dirqama daandii tokko filachuu akka qabu erga baree daandii kam filatee daandii kam akka dhiisu filachuuf baay'ee rakkachaa yookiin dhiphachaa ture. Sababni daandii tokko filachuu dadhabeef immoo yeroo laalu daandiin kun akka carraa ta'ee walitti jalaa fakkaachaa ture. Akkasumas daandiin lamaanuu daandii gaarii itti fakkaachaa ture. Dhumarrattis daandii hagas mara irra deemuuf baratamaa hin taane tokko erga filatee booda daandii isa biraarra immoo yookiin immoo daandii isa lammaffaarra immoo yeroo biraan deema jedhee yaadus garuu yeroo baay'ee jireenyi carraa dura of dabarsine lammaffaa akka kennuufii hin dandeenye hubatee daandii filate sanarra deemsatti fufe. Dhumarrattis waloon kun akkas jedhe filannoon koo jireenya koo bocee bu'aa isaa immoo waliin jiraachaan jira jedhee katabe. Waggoota darban keessatti yeroo baay'ee walaloo Roobert Firoosaat irratti xiinxaleera. Gorsaa fi ilaalcha abbaan koo inni sooressaa yookiin immoo abbaan koo inni barnoota olaanaa qabu waa'ee maallaqaa na gorsu dhaggeeffachuu dhiisuu filachuun koo murtoo nama rakkisu yookiin immoo murtoo baay'ee ulfaataa ta'us isa dhaggeeffachuu dhiisuun koo jireenya koo isa hafe seeraan naaf boceera. Gorsa abbaa koo kamii dhaggeeffachuu kan qabu erga murteessee booda barnoota koo waa'ee maallaqaa yookiin immoo barnoota koo waa'ee qarshii tokko jedheen jalqabe. Abbaan koo inni sooressi hanga waggaa 39tti waggaa 30f na barsiiseera. Abbaan koo sooressaa kuni akka ani waa baradhe akkasumas guutummaatti akka ani waa hubadhe erga baree booda na barsiisuusaa dhaabe. Maallaqni wantoota humna qaban keessaa isa tokkodha. Garuu humni humna caalu barnoota waa'ee maallaqaati. Maallaqni dhufee ni deema. Garuu barnoota akkaataa maallaqni itti hojjetu yoo qabaatte deebistee qabeenya ijaaruu jalqabuu ni dandeessa. Namoonni baay'een mana barumsaa deemanii akkaataa maallaqni itti hojjetu mana barumsaatti waan hin baranneef jireenya isaanii guutuu maallaqaaf hojjechuutiin dabarsu. Egaan ani yeroon barnoota maallaqaa kana abbaa koo sooressaa irraa barachuu jalqabu umriin koo waggaa 9 qofa waan ta'eef abbaan koo sooressi kuni akkanaaf galutti salphisee barnoota waa'ee maallaqaa kana na barsiisaa ture. Yeroo barnoota kana na barsiisee xumuru wanti inni na barsiisee wanta gurguddoo 6 qofa ture. Kana jechuunis barnoota 6 kana waggoota 30 gidduutti irra deddeebi'ee na barsiisaa ture jechuudha. Kitaabni kunis waa'ee barnoota 6 kana akkuma abbaan koo sooressaa salphisee na barsiisetti salphatee kan dhiyaatedha. Barumsi kun deebii ta'a jechuu osoo hin taane kitaabni kun addunyaa rakkisaa kana keessatti isinii fi ijoolleen keessan akka dureeyyii yookiin immoo akka sooreyyii ta'an gargaaruuf yaadamee kan barreeffamedha yookiin immoo kan katabamedha.
Chapter 1 Lesson 1 The rich does not work for money. Boqonnaa tokkoffaa barnoota kutaa tokkoffaa dureeyyiin yookiin sooreyyiin maallaqaaf hin hojjetan yookiin immoo dureeyyiin yookiin sooreyyiin maallaqa argachuuf hin hojjetan. The poor and the middle class work for money. The rich have money work for them. Hiyyeessonnii fi warri jireenyaan giddu galeessa ta'an maallaqaaf hojjetu. Garuu warri dureeyyiin yookiin immoo warri sooreyyiin maallaqa isaaniif hojjetu qabu. Kana jechuun hiyyeessonnii fi warri galiin giddu galeessaa maallaqaaf hojjetu. Sooressonni yookiin immoo dureeyyoonni immoo maallaqa isaaniif hojjetu qabu akka jechuuti. Egaan barnoota kiyyaa tokko jedheen gaaffiitiin akkas jedheen eegale. Abbaa akkattan sooromuu yookiin duroomuu danda'u natti himuu dandeessaa jedheen gaafadhe. Abbaan koos waraqaa harka isaarra jiru lafa kaa'ee yaa ilma koo maaliif sooromuu yookiin duroomuu barbaadde jedhee na gaafate. Sababiin isaas har'a haati Jiimii konkolaataa isaanii haaraa Kaadilaak jedhamu yaabbatanii bashannanuma torbaniif yookiin wiikendiif gara mana isaanii qarqara galaanaa deemaa turan. Jiimiinis wiikendii kanaaf haadha isaa waliin hiriyoota isaa sadii dabalatee bakka bashannanaa kana deeme. Garuu anaa fi Maayikiin bakka kanatti yookiin immoo bakka bashannanaa kanatti nun affeerre ture. Kan inni bakka bashannanaa kanatti anaaf Maayikiin affeeruu dhiise immoo nuti ijoollee hiyyeessotaa waan taaneef jedheen deebiseef. Abbaan koo kunis ahaa akkas godhanii naan jedhe. Eeyyan akkas godhan jedheen sagalee koo miidhamaan cicciteen deebiseef. Ergan akkas jedhee abbaan koo sooressaa kuni deebinaaf deebisa jedhee dhaabbadhee eeggadhus inni garuu callisee mataa isaa raasee kishaafa yookiin immoo aayigilaasii isaa funyaan isaarraa ol butee gara dubbisa isaatti deebi'e. Barri sun bara 1956dha. Yeroos ani mucaa waggaa 9 ture. Bara sana mana barumsaa mootummaa kan dureeyyiin ijoollee isaanii erganitti barsanitti carraa hin yaadamne argadheen barachuu eegale. Magaalaa nuti keessa jiraannu magaalaa dadurummaan sukkaara keessatti oomishamudha. Hooggantoonni dhaabbata oomisha sukkaaraa kanaa fi namoonni qabeenya qaban kanneen akka hakiimotaa, abbootii qabeenyaa fi hojjettoonni baankii ijoollee isaanii gara mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa kanaatti erganii barsiisu. Kutaa jaaffaa booda immoo ijoollee isaanii gara mana barumsaa dhuunfaatti erganii barsiisu. Maatiin koo garuu akka kana gochuu waan hin dandeenyeef yookiin immoo mana barumsaa kanatti erganii na barsiisuu waan hin dandeenyeef maatii ijoollee akka koo irraa dhufan waliin mana barumsaa biraa deemuuf dirqame. Boodarra anii fi ijoolleen abbootii sooressaa kuni mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti deebinee wal argine. Sababiin isaa immoo akka magaalaa keenyaatti manni barumsaa sadarkaa lammaffaa anaa fi ijoollee warra sooressaa kana adda baasuu danda'u hin jiru ture. Abbaan koo dhumarratti waraqaa harka isaarra jiru lafa kaa'ee suuta jedhee akkas jedhee natti dubbachuu eegale. Elaayaa ilma koo sooressa ta'uu kan barbaaddu yoo ta'e akkamitti akka qarshii argachuu dandeessu barachuu qabda naan jedhe. Anis ariifadheen abbaa akkamittiin qarshii argachuu danda'a jedheen deebisee isa gaafadhe. Innis natti kolfaa egaa yaa ilma koo sammuu kee fayyadami naan jedhe. Deebiin abbaa koo sooressaa kuni sitti meeraa kana caalaa waan sitti himuu hin qabu akka jechuu akka ta'e yookiin immoo deebisaa hin beeku jechuu akka ta'e naaf galeera. Borumtaasaa ganama waan abbaan koo sooressaa kun naan jedhe deemeen hiriyaa koo Maayikittan hime. Hanga ani beekutti mana barumsaa nuti barannu kana keessatti anaa fi Maayik qofatu ijoollee hiyyeessaa ture. Maayik illee akka carraa ta'eeti kan inni ijoollee dureeyyii waliin mana barumsaa kanatti barachuuf carroome. Dhugaa dubbachuuf nuti hiyyeessan turre. Akka nuti akka hiyyeessaatti of ilaallu kan nu godhe ijoolleen hundi go'antii harkaa, biskileetii haaraa akkasumas waan haaraa adda addaa qabu turani. Nuti aniif Maayik garuu wanneen kana hin qabnu ture. Haatii fi abbaan keenya wanta bu'uuraa kanneen akka nyaataa, bakka jireenyaa fi uffata qofaan nu gargaaru. Warreen kana qofaan nu gargaaru. Abbaan koo yoo waan tokko barbaadde waan san argachuuf hojjedhu naan jedha jedheen waan abbaan koo sooressaa kun naan jedhe Maayikitti hime. Nutis waan barbaannu hunda guuttachuuf hojii hojjechuu yaannus garuu ijoollee waggaa 9f hojiin ta'u hin jiru ture. Maayikis kanaaf qarshii argachuuf maal gochuu qabna jedhee na gaafate. Anis hin beeku jedhee ergan deebiseefi booda Maayikiitiin garuu hiriyaanaa ta'uu barbaadda jedheen isa gaafadhe. Maayikis eeyyanan barbaada naan jedhee dilbata ganama sana Maayik biizines paartinarii koo yookiin immoo michuu koo daldalaa isa jalqabaa ta'e. Ganama sana guutuu waa'ee akkamitti akka maallaqa hojjechuu akka dandeenyu mari'achuutiin dabarsine. Osuma kana mari'annu gidduu gidduutti garuu isa Jiimiinfaa konkolaataa isaaniitiin qarqara galaanaa bashannanaaf deeman kaasnee haasawaa turre. Inni isaan bashannana deeman nutti dhaga'ama yookiin immoo nu aarsaa ture. Garuu waan kun waan gaarii fida jennee dhiisne. Sababiin isaas waan isaan godhan kuni nuti akka karaa itti maallaqa argatan irratti akka yaannuuf nu kakaaseera yookiin immoo galtee nuuf ta'eera. Dhumarratti guyyaa sana waaree booda yaada Maayik kitaaba saayinsii irraa dubbise keessaa tokko yaaluuf murteessine. Yaada kanatti baay'ee gammaduutiin Maayik waliin harka wal fuunee hojii keenya tokko jennee jalqabne.
torban muraasa ta'aniif aniif maayik naannoo keenya keessa fiignee balbala nama ollaa keenya jiran rurrukunnee meeshaa saamunaa ilkaan itti miccatan keessaa dhume yookiin immoo toothpaste tube barbaadaa turre. Namoonni baay'een waan kana maalitti gootuu maal gochuuf walitti guurtu jedhanii nu gaafachaa turan. Nuti garuu lakki isinitti himnu kun icciitii dallaa keenyaatti jennee deebisaafii turre. Hojiin keenya kun haadha kiyyas baay'ee dhiphisaa jira. Sababiin isaa immoo meeshaa nuti ollaarraa walitti guuraa jirru kun kan tuulamee jiru yookiin immoo kan walitti qabnee jirru bakka maashina miiccaa haadha kiyyaa ture. Boodarras meeshaa walitti nuti guuraa jirru kun baay'achaa dhufe. Dhumarratti saati koo gurbaa maal inni tuubboo saamunaa ilkaan itti miiccan kan keessaa dhumate kan gatame ollaatii walitti guurtanii as tuultanii kan rakkistan naan jette. Ani itti dubbachuuf jennaan callisi afaan kee qabi kun yaada daldala haaraa yookiin immoo biizines pilaanii haaraadha jettee naamansiisuu akka yaalle naan jette. Dafaatii waan kana sii kaasaatii bakka itti godhadha ta'uu baannaan ani haxaa'een isin jalaa gata nuun jette. Anii fi maayikis namni ollaa kana muraasni tuubboo saamunaa miiccaa ilkaanii isaanii akka fixanii nuuf kennaniif eegaa jirra malee yeroo dhiyootti oomishatti waan seennuuf si jalaa ni kaasna jennee armee koo kadhanne. Isheenis tole jettee yeroo dabalataa torban tokko nuuf eeyyamte. Ammas guyyaan oomisha keenyatti jalqabnu achi siiqeera. Dhiibbaan karaa haadha koo nurratti ta'aa jirus akkuma itti fufetti jira. Ammallee namoonni ollaa keenyaa saamunaa ilkaan isaanii dafanii xumuranii akka nuuf kennaniif malannee turre. Malli keenyis akkas ture. Mana namootarra deemnee ogeessonni yeroo hundaa ilkaan keessan saamunaa ilkaaniitiin miiccachuu qabdu isiniin jedheera jechaa turre. Sana booda erga meeshaa hanga nu gahu walitti qabannee booda maallaqa hojjechuuf hojii keenya tokko jennee jalqabne. Gaaf tokko abbaan koo hiriyyaasaa waliin konkolaataan osoo deemuu nu ijoollee waggaa 9 daandii cufnee waan ta'e oomishuuf meeshaa adda addaa walitti guurree dhamaa jirru nu arge. Innis konkolaataasaa daandii qarqara dhaabuutiin hiriyyaasaa waliin suuta jedhee gara keenya dhufe. Yeroo abbaan koo hiriyyaasaa waliin gara keenyatti dhufaa ture sana nuti immoo maayik waliin xuwwee yookiin distii keessatti saamunaa ilkaanii sana baqsaa jirra ture. Akka ammaa kana meeshaan saamunaa ilkaanii dur kan hojjetamaa ture pilaastika irraa hin turre. Yeroo sanatti meeshaan saamunaa ilkaanii kan hojjetamu liidii irraa ture. Egaan nutis hanga liidiin keenyi dhangalaatti jijjiiramutti baqsuu itti fufnee jirra. Liidii kana kan nuti baqsaa turre immoo liidii kana fayyadamnee saantima hojjechuuf ture yookiin immoo saantima nikeelaa hojjechuuf ture. Abbaan koo fi hiriyyaan isaa yeroo nuti liidii kana baqsinu dhaabbatanii nu ilaalaa turani. Abbaan koo bakka inni gadi jedhee hojjedhutti mataa keessan rukuchiitanii gurbaa of eeggannootiin hojjedha naan jedhe. Dhumarratti erga liidiin sun baqee dhangalaatti jijjiiramee liidii sana lafa kaa'een abbaa koo laalee kolfe. Innis suuta jedhee kolfaa ijoollee nana maal hojjechaa jirtu jedhee nu gaafate. Nuti waan ati jette hojjechaa jirra yookiin immoo sooressa ta'uuf hojjechaa jirra jedheen deebiseef. Maayikis kolfaa mataa saraasaa nuti michuuwwan jedheen. Innis tole garuu maaltu xuwwee sana keessa jira jedhee nu gaafate. Ani immoo maal seete beektaa jedheen akkatti nu ajajji gochaa jirra yookiin immoo maallaqa hojjechaa jirra jedheen deebiseef. Yeroo ani maallaqa hojjechaa jirra jedhu hiriyyaan abbaa koo achi nurraa galagalee dugda isaa qabatee baay'ee nutti kolfe. Hiriyyaa isaa qofa otoo hin taane abbaan koos mataa saraasaa baay'ee nutti kolfe. Sana booda waan hunduma lafa keenyee akka isa dhaggeeffannu nu gaafate. Nutis tole jennee dhaggeeffachuu eegalle. Haasaasaa isa kolfaan dabalame sanaan wanti isin gochaa jirtan kun sirrii miti dhorkaadha nuun jedhe. Nutis abjuu keenya kana bishaantu nyaate kaa jennee dubbachuu eegalle. Maayikis maallaqa yookiin qarichii hojjechuun seeraan ala yookiin immoo dhorkaadha jechuu keetti jedhee gaafate. Hiriyyaan abbaa koo abbaa kootiin dhiisii haa hojjetan dandeettii uumama isaanii gabbifachaa jiru ta'a jedheen. Abbaan koos ija isaa keessa erga laalee booda eeyyeen qarshii hojjechuun yookiin immoo maallaqa hojjechuun seeraan ala dhorkaadha jedheen. Garuu ijoollee nana isin kalaqa guddaa fi yaada haaraa mataa keessanii argisiistaniittu itti fufaa. Anis dhugumatti isinitti booneera nuun jedhe. Aniif maayik garuu baay'ee aarree yoo xiqqaate gara daqiiqaa 20f callisne teenye. Waan baay'ee nama aarsu biizinesiin keenya maallaqa hojjechuuf karoorsine guyyuma baname sana cufame. Anis miira aariitiin jiimii fi hiriyoonni isaanii sirriidha. Nuti dhugumatti ijoollee hiyyeeyyiidha jedheen dubbadhe. Abbaan koo yeroo akkas jedhu osoo deemuu na dhagaa ture. Innis elaayaa ijoollee koo yoo harka kennattan qofadha kan isin hiyyeessatatan nuun jedhe. Wanti hunda caalu immoo isin waan ta'e hojjettaniittu. Namoonni baay'een yaadaa fi abjuu qofaan duuromuu yaadu. Isin garuu waan ta'e hojjettaniittu lamaan keessanitti baay'een boona. Ammas itti fufeen isiniin jedha. Hojjechuun dhiisinaa itti fufaa nuun jedhe. Aniif maayikis yeroo sanatti callisnee dhaabbachaa turre. Jechoonni isaa kun gaarii ta'anis nuti garuu ammas maal gochuu akka qabnu bitaa nu galeera. Boodarra anis abbaa ati akkamitti sooressan ta'an jedheen isa gaafadhe. Innis barsiisaa mana barumsaa ta'uu waan filadheef naan jedhe. Barsiisonni mana barumsaa dhugumatti dureessa ta'uu yaadani. Nuti barsiisuu qofa jaallanna osoon isin gargaaruu danda'e natti tola ture isa dhugaan isiniin jedha. Osoon beekee isinitti himan ture. Ijoollee koo dhugumatti akkamitti akka dureessa ta'an barachuu kan barbaadda
yoo ta'e anaan hin gaafatina deemaatii abbaa Maayik gaafadha nuun jedhe. Maayikis abbaa koo jette jedhee deebisee gaafate. Innis kolfaa irra deebi'ee eeyyeen dhugaadha abbaa keen jedhee deebiseef. Aniif abbaan kee baankii tokko fayyadamna. Baankiriin keenyas yeroo hedduu abbaan kee waa'ee maallaqaa irratti baay'ee qaroo akka ta'e natti meera jedhe. Ammas waan inni jedhe amanuu dadhabuurraa kan ka'e Maayik deebisee abbaa koo jette jedhee isa gaafate. Innis deebisee eeyyeen abbaa makeen jedhee dubbate. Erga abbaan koo akkas ta'ee nuti maaliif konkolaataa gaarii fi mana gaarii hin qabnuree jedhee Maayik deebisee gaafate. Innis konkolaataa gaarii qabaachuun akkasumas immoo mana gaarii qabaachuun sooressa nama jechisiisu yookiin immoo nama maallaqa hojjechuu beeku nama jechisiisu jedhe. Akka fakkeenyaatti fudhannee abbaan Jiimii dhaabbata sukkaaraa keessaa hojjeta. Inni anarraa baay'ees adda miti. Inni dhaabbata sukkaaraa keessaa hojjeta. Ani immoo mootummaafan hojjedha. Dhaabbanni sukkaaraa suni isaaf konkolaataa biteera. Dhaabbanni sukkaaraa suni yoo rakkina maallaqaa keessa gale yookiin immoo yoo kisaaree konkolaataa sana deebisee abbaa Jiimii irraa waan fudhatuuf yeroo dhiyoo keessatti abbaan Jiimiis nama homaa hin qabne ta'uu ni danda'a. Abbaan kee garuu nama addaatti jedhee yeroo adda addaatti waa'ee abbaa Maayik dubbate. Abbaan kee waan impaayera ijaaraa jiru natti fakkaata. Kanaaf yeroo dhiyoo keessatti sooressa cimaa akka ta'u shakkii tokko hin qabu jedhe. Yeroo waan kana dhageenyu aniif Maayik gagammannee ammas humna haaraatiin meeshaa dura walitti qabnee itti maallaqa hojjechuuf turre sana qulqulleessuu jalqabne. Otuma hojii keenya hojjennu akkamittii fi yoom abbaa Maayik waliin akka haasa'uu qabnu karoora baasne. Sababiin isaa immoo abbaan Maayik sa'aatii dheeraa kan hojjetuu fi yeroo baay'ee hanga galgalaatti manatti hin galu ture. Abbaan Maayik manneen kuusaa, dhaabbata jaarsaa, manneen daldala sansalataa fi mana nyaata sadii qaba ture. Yeroo baay'ee mana hojii akka turu yookiin immoo mana hojiitti dafee akka hin baane kan isa godhu keessaa tokko manneen nyaataati. Erga bakka liidiitti baqsine sana qulqulleessinee xumurree booda Maayik taaksii qabatee gara manaatti deebi'e. Kan inni gara manaa deeme immoo akkamitti akka duroomuu dandeenyu abbaa isaa nuuf gaafachuuf ture. Maayikis yoo sa'aatiin deemes yookiin immoo yoo halkanaayyuu abbaa isaa waliin haasa'ee akka naaf bilbilu waadaa naaf seenee walirraa adda baane. Galgaluma sana naannoo sa'aatii 2 walakkaatti Maayik naaf bilbilee abbaan koo tole jedheera sanbata dhufu nu waliin haasa'uuf waadaa nuuf galeera jedhee natti hime. Anis tole jedheen sanbata eeggadheen sanbata ganama sa'aatii 1 walakkaatti taaksii qabadheen gara mana Maayik faa yookiin immoo gara mandara hiyyeessonni baay'een keessa jiraatanitti imale. Egaan har'aa aniif Maayik sa'aatii 2tti abbaa Maayik arguuf jenna. Yeroo achi ga'u abbaan Maayik hojii seenee hojiitti qabamee jira. Supervisor ijaarsaa isaa tokko reefuma piikaappii konkolaataa isaa keessaa bu'aa ture. Akkuma bilbilarra ga'een Maayik abbaan koo bilbilarra jira. Kanaaf taa'aa eegaa nuun jedheera jedhee natti dubbate. Yeroo sana bakkuma sana namoonni biraanis taa'anii jiru ture. Dubartoonni lamaan isaaniiyyuu umurii haadha koo hangafuu danda'an taa'anii jiru ture. Kallattii biraatiin immoo namichi abbaa kootiin waggaa 10 hangafuu danda'u uffata mana hojii sanaa uffatee taa'aa ture. Aniif Maayik yeroo isaan bira darbinu isaanis nu ilaalanii nutti kolfaa turani. Anis xiqqoo saalfadheen isaan ilaaleen akka kolfuu ta'e. Sana booda namoonni kun eenyu jedheen Maayikiitiin gaafadhe. Maayikis warreen kuni abbaa kootiif hojjetu hojjettoota abbaa kooti naan jedhe. Namichi guddaan kun itti gaafatamaa mana kuusaasaati. Dubartoonni kun immoo hojjettoota mana nyaataasaati naan jedhe. Akkumatti dhufteen kan dhufe sun immoo supervaayizara ijaarsa piroojeektii daandii asirraa maayila 50 fagaatee jiruuti. Supervaayizara biraan immoo osoo hin dhufiin dhufee bahe naan jedhe. Abbaan kee yeroo hunda akkasuma hojiitti qabamaadha yookiin immoo hojiitti biiziidha jedheen Maayikiin gaafadhe. Maayikis kolfaa yeroo hundaa miti garuu yeroo baay'ee naan jedhee taa'umsa sana cinaa jiru irra taa'uuf ofitti harkifate. Maayikis akkuma na bira taa'een abbaa kootiin akkamitti akka maallaqa hojjechuu dandeenyu yookiin immoo akkamitti akka maallaqa argachuu dandeenyu akka nu barsiisu gaafadheera naan jedhe. Anis maal jedheera jedheen Maayikiitiin ija keessa ilaalaa isa gaafadhe. Jalqaba yeroon isa gaafadhu fuula isaarraa akka qoosuu waan yaade natti fakkaatee ture garuu boodarra tole isa barsiisan jedheera naan jedhe. Anis jedhee gammadeen taa'umsa koo duubatti dhiibeen miila koo walirra kaawwadheen taa'uu eegale. Maayikis taa'umsaa akkasumas miila isaa akkuma koo godheera. Maal akka nu barsiisu garuu beektaa jedheen Maayikiitiin gaafadhe. Maayikis lakki hin beeku garuu yeroo dhiyootti ni barra naan jedhe. Kana gidduutti abbaan Maayik sagalee dhageessaa gara keenyatti akka dhufaa jiru dhageenyee naannee utaallee ol kaanee dhaabbanne isa eegne. Innis akkuma nu bira ga'een ijoollee akkam barachuuf qophooftanii otuma nuun jedhu nu cinaa taa'e. Abbaan Maayik nama dheeraa dheerinni isaa meetira 1 fi saantimeetira 8 fi ulfaatinni isaa immoo gara kiiloo 90.7 ture. Abbaan koos akkuma abbaa Maayik dheeraa fi ulfaatina walitti siqu kan qabu yoo ta'u umuriin abbaa koo garuu kan abbaa Maayikiitiin waggaa 5 caala. Abbaan koo fi abbaan Maayik annisaa isaaniitiin akkasumas waan biraatiin baay'ee wal fakkaatu garuu namoota gosa adda addaati. Maayik akka ati maallaqa hojjechuu barachuu barbaaddu natti himee ture. Sirriidha miti Rooberti jedhee na gaafate. Xiqqoo akka rifachuu ta'een boodarra mataa kiyya raaseen eeyyeen sirriidha barachuun barbaada jedheen itti hime. Tole isinan barsiisa garuu barnoonni isin barsiisu isa akka barnoota daree keessatti kennamuu sana miti.
isin anaaf hojjettu ani immoo isin hin barsiisa nuun jedhe. Yoo isin naaf hin hojjenne immoo anis isin hin barsiisu nuun jedhe. Yoo isin naaf hojjettan dafee isin barsiisuu nan danda'a. Yoo isin akkuma barnoota daree keessaa sana callistanii teessanii na dhaggeeffachuu kan barbaaddan yoo ta'e yeroo koo qisaasessaan jira jechuudha nuun jedhe. Waan ani isiniif kennuu danda'u kanumadha. Yoo feetan fudhadha, yoo hin feene immoo itti dhiisuu ni dandeessu nuun jedhe. Anis dhiifama dursee gaaffii tokko si gaafachuu danda'a jedheen gaafadhe. Innis lakki yoo feete fudhadhu yoo dhiiste dhiisi ani hojii baay'een ofirraa qaba naan jedhe. Murtoo kana seeraan itti yaaddee hin murteetu yoo ta'e gonkumaa akkamitti akka maallaqa argattu hin barattu. Carraa ni dhufa ni deemas. Beekanii dafanii murtoo sirrii murteessuu danda'uun ogummaa guddaadha. Atis dafii murteessi barnoonni eegaluuf sekendii 10 qofa tafe naan jedhe abbaan maayik natti kolfaa. Anis dafeen fudhadheera jedheen maayikis akkuma koo anis fudhadheera jedheen. Abbaan maayikis tole gaariidha adde Maartiin daqiiqaa 10 booda ni dhufti ishee waliin gara suuqii gosa guddaa deemtanii hojii eegaluu ni dandeessu. Sa'aatii tokkotti saantima 10 isiniifan kanfala. Isin immoo sanbata yeroo hundaa sa'aatii 3 naaf hojjettu nuun jedhe. Yeroo inni akkas jedhu ani garuu har'a tapha kubbaan qaba jedheen sagantaa koo abbaa maayikiif ibsuu yaale. Abbaan maayikis sagalee isaa ol kaasee yoo feete fudhadhu yoo dhiiste immoo dhiisi naan jedhe. Anis taphachuu dhiisee hojjechuu fi barachuu waan hin barbaadeef nan fudhadha itti walii galeera jedheen deebiseef. Erga kana murteessinee booda guyyuma sana sa'aatii 3tti aniif maayik adde Maartiin jalaa hojjechuuf tokko jennee hojii keenya eegalle. Adde Maartiin dubartii gara laaftuu fi obsa qabeettiidha. Yeroo hundumaa anaaf maayikiitiin isin ilmaan koo yeroo ijoollummaa warra amma guguddatan lama na yaadachiistu nuun jetti. Adde Maartiin gara laafetti taatus akka nuti jabaannee hojjennee fuulduratti harkaafannuu barbaaddi ture. Hojiin keenyi hojii qaruura qulqulleessuuti. Qaruura haguugamaa kan nyaata baatu bakka taa'erraa yookiin immoo sheelfii irraa kaasuutiin tokko isaanii buruufitiin awwaara argarraa kaasnee booda qaruura sana sirnaan bakka fuunetti deebisnee kaa'uutiin sa'aatii 3 dabarsine. Hojiin kunis hojii baay'ee nama nuffisiisu ture. Abbaan maayik namni ani abbaa koo sooressaa jedhee waamu suuqii 9 tokkoon isaanii bakka konkolaataa dhaabsisuu danda'u baay'ee qaba. Manneen kuusaa gurgurtaa xixiqqaan kun bakka meeshaalee bu'uuraa kanneen akka aannanii, daabboo, dhadhaa fi sigaaraa namoonni ollaa sanaa itti bitatanidha. Hawaayiin bakka baay'ee ho'itudha. Yeroo qorrisiistuu yookiin veentileeteraan haala qilleensaa qabbaneessuun hin baramne keessatti sababa ho'a kanaaf manneen daldalaa balbala isaanii cufanii taa'uu hin danda'ani. Yoo balballi manneen kanaa cufame maamiltootaa fi hojjettoota mana sana keessa jiranitti garmalee ho'a ture. Sababa ho'a kanaaf manneen daldalaa baay'een yeroo hundaa banaa ta'anii taa'u ture. Manni banaa yoo ta'e immoo awwaarri karaarraa salphaatti gara mana daldalaa kanaatti ni seena. Kanaafidha egaa aniif maayikis awwaara sana meeshotarraa akka qulqulleessinuuf kan qacaramnes. Nutis hanga mana kana keessa qorrisiistuun qilleensaa yookiin veentileeterri hin jirretti manni kun hin cufamu. Yoo manni kun hin cufamne immoo awwaarri mana kana seenuunsaa hin oolu. Yoo awwaarri mana kana keessa seene immoo nutis hojii keenya hin dhabnu jennee maayik waliin walitti dubbachaa turre. Aniif maayik torban 3f adde Maartinitti gabaasa sa'aatii 3 keenyaa xumurree gabaasneerra. Isheenis sa'aatii booda gara galgalaa kaffaltii keenya saantima 30 nuuf kennaa turte. Yeroo umurii waggaa 9tti bara 1950moota keessa saantimni 30 baay'ees nama mirkaansu ture. Yeroo sanatti kitaabonni baacoo kan gurguramaa turanii saantima 10 ture. Anis yeroo baay'ee saantima koo sanaan kitaabota baacoo bitadheen gara manaatti galaa ture. Sana booda gaafa roobii torban 4ffaa hojii eegaletti hojii dhiisuuf murteesse. Ani barumsa akkamitti akka maallaqa argatan barachuu waan hin barbaadeef qofa hojjechuuf abbaa maayik waliin walii gale. Amma garuu garba sa'aatii tokkotti saantima 10 hojjetu ta'een jira. Sanumayyuu erga gaafa sanbataa hojii eegalee takkaayyuu abbaa maayik waliin wal argee hin beeku. Kanaaf ani hojii dhiisaan jira jedheen sa'aatii laaqanaatti maayikitti dubbadhe. Argitee maayik hojiin kun baay'ee nuffisiisaadha. Guyyaa sanbataa hojiidhaan waan dabarsinuuf guyyaa kana bashannanullee hin dandeenye. Kan baay'ee nama dhibu immoo hanga kana hojjennee kan nuti arganne saantima 30 qofadha jedheen komii koo maayikitti hime. Yeroo kana maayik ni kolfe. Anis maal kolfaa jirta jedheen miira aarii fi mufannaatiin maayikiin gaafadhe. Waan kun akka uumamuu danda'u dubbatee ture. Garuu yeroo hojii dhiisuuf murteessu na haa qunnamu siin jedheera naan jedhe. Anis aariidhaan maal jechuudha akka inni uffee harka kennu barbaadaa ture jechuudha jedheen maayikiitiin gaafadhe. Maayikis abbaan koo haalatti waan tokko barsiisu kan nama biraarraa addadha. Argitetta yoo ta'e haati kee fi abbaan kee yeroo waa barsiisan baay'ee haasa'u. Abbaan koo garuu akkas miti. Callisaa fi nama jechoota muraasaati naan jedhe. Maayikis itti dabalee hanga sanbata kana qofaa eegi akka ati hojii gadhiisuuf kaate abbaa kootti nan hima naan jedhe.
Ani dadhabeera waa'ee kana caalatti naasa'u naan jechaa jirtaa jedheen maayikiitiin gaafadhe. Maayikis lakki dhuguma akkas miti tarii abbaan koo sanbata dhufu waan kana hundaa siif ibsa jedhee yaadeenidha naan jedhe. Abbaan kun dhugaan yookiin immoo abbaan kun dhalche garuu abbaa maayikiitti baay'ee aaree jira. Abbaan kun dhugaan yookiin immoo abbaan kun dhalche inni barumsa guddaa qabu inni ani hiyyeessa jedhee waamu abbaa koo sooressaatiin yookiin immoo abbaa maayikiitiin yoo xiqqaate wanta nuuf malu yookiin immoo kanfaltii nuuf malu akka nuuf kanfaluu qabu akka gaafachuu qabu natti himaa ture. Yoo xiqqaate sa'aatii tokkotti saantima 25 isiniif kanfaluu qaba naan jedha ture. Abbaan kun hiyyeessi kuni akkas jedhee na gorsa yoo inni daballii mindaa yookiin immoo daballii kanfaltii kan isiniif hin goone ta'e hojii isaa kana itti dhiisi naan jedhe. Ammas itti dabalee miira aariitiin waan fedheyyuu haa ta'u hojiin abaaramaa suni isin barbaachisu naan jedhe. Amma sanbanni gaheera anis sanbata ganama sa'aatii 2tti gara mana abbaa maayik deemeen jira. Abbaan maayikis ol seenii astaayii xiqqoo na eege erga naan jedhee booda gara waajjira isaa xiqqoo kutaa ciisicha tokko cinaa jiru keessa ol seene. Yeroo sana yeroon kutaa sana keessa taa'ee jiru sana asiif achi ilaaleen maayik gaafa biraan dhabu miirri qofumaa natti dhagahamaa ture. Yeroo sa'ani miira gaarii keessa hin turren ture. Boodarra dubartoota 7-4 dura achitti arge cinaa suuta jedheen taa'e. Dubartoonni kunis miira gaariitiin kolfaa na simachuutiin bakka taa'umsa isaaniirraa achi naaf siiqan. Osuma teenyee abbaa maayikiin eegnu daqiiqaan 45 dhumateera. Dubartoonni lamaan kun immoo daqiiqaa 30 waajjira abbaa maayik seenanii haasawaa isaanii xumuranii ba'anii. Isaan itti aansee immoo namni guddaan biraan tokko daqiiqaa 20f isa waliin ture bahe. Ani garuu ammayyuu taa'een isa eegaa jira. Amma ani obsa kiyya fixadheen baay'ee aareen jira. Guyyaa sanaa hawaayetti aduun naqaqaammadhu jedhu bareedaan osoo jiru ani garuu waajjira hin mijanne dukkanaa'aa awwaara qabu keessa taa'een isa eegaa jira. Abbaan maayik ammas waraqata isaa gaggalagalchaa bilbila akka haasaa jiru dhagahaan jira. Yeroo sanaa isa eeguun nan uffisiisee aareen deemuuf yaadaan jira. Dhumarratti daqiiqaa 15 booda jechuunis sa'aatii 3tti abbaan koo sooressaa yookiin abbaan maayik waajjira isaa keessaa bahee sagalee otoo hin baasiin mallattoodhaan harka isaatiin na waame. Erga na waame booda abbaan koo sooressaa kuni barcuma isaa sochoosaa kanfaltii kee irratti daballee akka barbaaddu naaf galeera. Yoo hin taane immoo hojii gadhiisuu akka barbaaddu dhagaheen jira naan jedhe. Anis miira aariitiin akka boohuu ta'een eeyyen sirriidha jedheen deebiseef. Nama guddaa akkasii kana waliin wal qunnamee akkasitti haasa'uun anaaf sodaachisaa ture. Nama guddaa keessattuu immoo nama baay'ee kabaju tokkotti ol dubbachuu sodaadhus garuu ija jabinaan itti dubbachaan ture. Yoo naaf hojjette sin barsiisanaan jette turte anis tole jedheen hojii dadhabsiisaa kana siif hojjechaan ture. Hojii kanaaf jedheen taphariyyoota koo waliinis taphachuu dhiiseen jira. Ati garuu waadaa kee hin eegne sin barsiisanaan jettee waa tokkollee na hin barsiisne jedheen itti dubbadhe. Itti dabalutiinis miira aariitiin akkuma namni hundi jedhu ati hojiin kee nama gowwoomsitee humna namaa fayyadamuudha. Ati ofittoo namaati maallaqa kee argachuu malee hojjettoota keef homaa tokkoyyuu hin yaaddu jedheen itti dubbadhe. Ammas sa'aatii dheeraa kana akkan si eegu na goote homaa nan kabajne silaa mucaa xiqqoo kana na kunuunsuu qabdayyuu ture jedheen itti dubbadhe. Abbaan koo sooressaa kuni waan dubbachaa jiru ajaa'ibsifachaa teessoo isaa isa naannoo sana irra deddeebisee sosochoosaa harka isaa immoo hanga qooma isaatti ol kaasee ija keessa na ilaalaa na dhaggeeffachaa jira. Anis homaa mitiin jedheen inni immoo akkas naan jedhe yeroo ji'a tokko hin guunne keessatti sagalee hojjettoonni koo tasuma dhageessanii hin beekne dhageessistaa naan jedhe. Maal jechuudha jedheen isa gaafadhe. Waan inni jechaa ture hubachuu dhabuu kootiin komii koo ittiin fufe. Ati ammayyuu itti fuftee dubbachuuf deemta inumaayyuu na darruu barbaadda kun gara jabummaadha dhuguman siin jedha kun gara jabummaa guddaadha jedheen itti dubbadhe. Abbaan kun sooressaa kunis suuta jedhee ani si barsiisaan jira naan jedhe. Anis maal na barsiiste homaa nan barsiisne jedheen miira aariitiin itti deebise. Argitee erga birrii xiqqoo sanaan sa'aatitti saantima 10 na hojjechiisuu eegaltee gaaf tokkollee na argitee na naasofsiisne waa'ee kee kana mootummaatti beeksisuu qaba. Seera mancaasa humna daa'immaniif dhaabbatu akka qabnu hin dagatiin. Abbaan koos mana mootummaa keessaa akka hojjetu hin dagatiin ittiin jedhe. Abbaan koo sooressaa kunis natti kolfaa waaw akkas immoo ajaa'iba ka seerri akkasii ni jira. Abbaan kees hojjetaa mootummaati erga naan jedhee booda amma takka namoota duraan naaf hojjetaa turanii ani hojiirraa isaan ari'eetti yookiin akka warra hojii gadhiisanii ofuma isaanii deemanitti dubbachaa jirtaam naan jedhe. Anis silaas kanarra maal dubbachuu dandeessa ittiin jedhe. Ani mucaa xiqqoo ta'us ija jabinaan mirga kiyyaaf dhaabbachuu kan qabu itti amaneera. Kanaaf ammas itti dabaleen ati na sobde ani waadaa kiyya eegen siif hojjedheera. Ati immoo jecha kee hin eegne homaa tokkollee nan barsiifne jedheen miira aariitiin itti dubbadhe. Yeroon akkas jedhu abbaan koo sooressi kun immoo miira tasgabbiitiin akka waan tokkollee sin barsiisne akkamittiin barte jedhee na gaafate. Anis torbanoota yeroo ani hojii siif hojjechaa ture sana ati homaa tokko na waliin hin dubbanne homaas nan barsiifne ittiin jedhe. Inni immoo barsiisuu jechuun haasa'uudha moo yookiin
immoo lecture gochuudhamoo jedhee na gaafate. Anis eeyyen kaa jedheen deebiseef. Innis natti kolfee suni barumsa isa mana barumsaatti barsiisanidha. Jireenyi garuu akkasitti sin barsiistu. Jireenyi barumsa hundarra gaarii ta'e si barsiifti jedhee yaada. Yeroo baay'ee jireenyi waatti si dhiibdi malee sitti hin dubbattu. Dhiibbaan sun immoo waan jireenyi siin jettudha. Atis dammaqi waan ati akka barattu barbaadutu jira naan jedhe. Anis namichi kun waa'ee maalii dubbachaa jira jedheen callisee of gaafadhe. Maal jechuu barbaadeeti? Akkamitti jireenyi na dhiiba jedheen yaadaa ture. Amma ani hojii dhiisuu akkan qabuu fi nama cufamuu qabu abbaa koo sooressaa kana waliin haasawaan jira. Barnoota jireenyaa yoo baratte gaarii ta'a. Yoo kana hin baranne jireenyi si dhiibuu ishee itti fufti. Namoonni waan lama hojjetu. Gariin jireenyatu isaan dhiiba. Gariin immoo aaranii jireenya duubatti dhiibu. Garuu kan isaan duubatti of dhiiban hoogganaa isaanirraa yookiin immoo hojii isaanirraa yookiin abbaa warraa isaanirraa yookiin immoo haadha manaa isaanirraati. Jarri kun kan isaan dhiibu jireenya ta'uu hin beekani naan jedhe. Ammas ani abbaan koo sooressaa kuni waa'ee maalii akka dubbachaa jiru waan tokkollee naaf hin galle ture. Jireenyi hunda keenya naannoo keenya irraan dhiiba. Yeroo kana namoonni tokko tokko harka kennatu. Warri kaan muraasni immoo barumsa irraa baratanii gara fuulduraatti tarkaanfatu. Dhiibbaa jireenyaa gammachuudhaan simatu. Namoota muraasa kanaaf dhiibbaan jireenyaa isaanitti tola. Irraas baratu. Isaan kun irraa baratanii gara fuulduraatti deemu. Irra caalaan isaanii immoo harka kennanii dhiisu. Muraasni warra kakee immoo jireenya waliin wallaansa wal qabu naan jedhe. Abbaan koo sooressaa kuni foddaa mukaa dulloomaa suphaa barbaadu bira dhaabbatee osoo cufuu yoo barnoota kana baratte gara ogeessaatti guddatta. Sooressaa fi dargaggeessa gammachuu qabu taata. Yoo kana hin goote immoo kana booda rakkoo keetiif hojii kee kanfaltii keessa xiqqaa sana yookiin hoogganaa kee komachaa jireenya kee jiraachuu itti fufta. Carraa rakkoo maallaqa kee furuu danda'u eeggachaa jireenya kee jiraachuu itti fufta naan jedhe. Abbaan koo sooressaa kuni ammallee akka isa dhaggeeffachaa jiru adda baafachuuf gara kiyya mil'ate. Yeroo kana iji keenya lamaan walirra bu'ee ija keessa wal ilaalle. Dhumarratti ija keessa erga wal ilaalle booda achi ilaaleen dhugumatti abbaan koo sooressaa kuni sirrii jedhe jechuun eegale. Ani isa komachaan jira isarraa barachuuf gaafadheen jira. Haa ta'u malee deebisee akkan isa lolaa jiru natti dhagahame. Abbaan koo sooressaa kunis itti fufee yoo ati nama gosa sanaa taate umurii kee guutuu carraa gonkuba sii dhufuu hin dandeenye eegaa jiraatta. Sana booda immoo jaarsa nufamaa taatee duuta. Nama hojii isaatti baay'ee cimaa ture waan taateef hiriyoota baay'ee si jaalatan baay'ee ni qabaata ta'a. Dhugaan jiru garuu jireenyatu dhiibee gara du'aatti si geesse malee cimtee waan hojjetteef miti. Rakkoo kana hunda keessa kan seente immoo sababa balaa yookiin immoo riskii fudhachuu dhiisteefi. Dhuguma injifachuu ni barbaadda. Garuu milkaa'uu fi mo'amuu caalaa sodaa mo'amuu waan qabduuf hin milkooftu. Abjuu kee akka hin jiraanne si qofatu beeka. Riskii yookiin balaa fudhachuu dhiistee dirree nagaa keessa taphachuu filatte naan jedhe. Yeroon ol jedhee salaalu ammas iji keenyi walirra bu'e. Ati na dhiibaa turte jedheen isa gaafadhe. Abbaan koo sooressaa kunis natti kolfee namoonni tokko tokko akkas naan jedhu. Ani garuu jireenyi maal akka ta'e dhandhama jireenyaa siif kenneera naan jedhe. Anis miira aariitiin garuu amma miira duriitiin osoo hin taane miira fedhii barachuu qabuutiin dhandhama jireenyaa isa kam naaf kennite jedheen abbaa koo sooressaa kana gaafadhe. Innis ani hojjettoota 150 olan qaba. Namni tokkollee waa'ee beekumsa maallaqaa ni qabu akkan qooduuf kan na gaafatee beeku hin jiru. Ati yeroo jalqabaaf akkamitti akka maallaqa hojjechuu hin danda'amu yookiin immoo akkamitti akka maallaqa argachuu hin danda'amu nama na gaafatedha. Baay'een isaanii akkan hojii kennuuf akkasumas waa'ee dabalii miindaa malee akkamitti akka maallaqni argamu na gaafatanii hin beekani. Kanaaf baay'een isaanii umurii isaanii guutuu maallaqa hojjechuudhaan yeroo isaanii dabarsu malee maaliif akka hojjetan sirriitti hin beekani naan jedhe. Ammas ani xiyyeeffannaadhaan abbaa koo sooressaa kana dhaggeeffachuu koo itti fufeen jira. Maayik akkaataa qarshii itti argattu barachuu akka barbaaddu yeroo natti himu ani immoo koorsii jireenya dhugaa diizaayinii siif gochuuf murteesse. Guyyaa guutuu siif ibsuu nan danda'a ture garuu dhaggeeffachuu qofaan dhuguma nan hubattu. Kanaaf jireenya akka xiqqoo si dhiibu godhe. Yoo jireenyi si dhiibe immoo atis yeroo sana na dhageessa jedhee yaadeenidha. Kanaan saantima 10 qofa kaffalee si hojjechiisaa tureefis kanumaafidha naan jedhe. Sa'aatii tokkotti saantima 10 qofaan hojjechuu irraa barumsaan argadhe maali? Isatti gatii salphaadhaan humna hojjettoota kee fayyadamtu yoo ta'e malee kanarraa maalin baradheree jedheen isa gaafadhe. Yeroo sana abbaan koo sooressi kuni taa'umsaa gara duubaatti raasee kitkit jedhee garaasaarraa natti kolfe. Dhumarrattis akkas naan jedhe ilaalcha kee jijjiiruu qabda. Na komachuu fi rakkoo nana bira akka ta'e isa yaaddu kana dhaabi. Yoo rakkinni ana sitti fakkaate immoo anaan nama biraatti na jijjiiri. Yoo rakkoon si bira ta'uu hubatte immoo of jijjiirii narraa baradhuuti ogummaa kee guddifadhu. Namoonni baay'een addunyaa kanarraa wanti baay'een akka jijjiiramu barbaadu garuu of jijjiiruu hin barbaadani. Sittan hima wantoota jijjiiruu caalaa yookiin immoo nama jijjiiruu caalaa
of jijjiiruun baay'ee salphaadha naan jedhe. Anis waan ati jechaa jirtu kun naaf hin galle jedheen itti hime. Abbaan koo sooressaa kunis miira obsa dhabuu guddaatiin rakkoo keetiif anaan hin komatiin naan jedhe. Anis maaliif sin komadhu ati nama saantima 10 qofa naaf kanfalaa hojii keenya hojjechiifachaa turtedhaan bar jedheen itti dubbadhe. Abbaan koo sooressaa kunis kanaaf waan kanarraa ati maal barachaa jirtaree jedhee kolfaa na gaafate. Anis ani kanan barachaa jiru ati nama gatii salphaa akka taate barachaan jira jedheen kolfaa itti dubbadhe. Abbaan koo sooressaa kun argite rakkoon anasitti fakkaata garuu rakkoon an osoo hin taane rakkoon suma mataa keeti naan jedhe. Ammas ilaalcha akkasii kana qabattee waan tokkollee hin barattu. Osuma rakkoon ana barate immoo maal goota anaan na jijjiiruu dandeessaa naan jedhee na gaafate. Anis eeyyeen yoo ati kanfaltii dabalataa naaf hin kanfaltu ta'e yookiin kabaja dabalataa natti hin agarsiistu yoo ta'e akkasumas yoo ati nan barsiisu ta'e hojii nan dhiisa jedheen deebiseef. Abbaan koo sooressaa kuni akkas naan jedhe namoonni baay'een akkas godhu hojii tokko dhiisanii hojii biraa carraa fooyya'aa fi kanfaltii olaanaa qabu barbaaduutiin rakkoo keenya furra jedhanii yaadu. Kuni garuu yeroo baay'ee akka hin taane beekamaadha naan jedhe. Kanaaf maal gochuun qabaree saantima xiqqaa 10 kana qofa sa'aatiitti fudhachaa hojiitti fufure jedheen isa gaafadhe. Abbaan koo sooressaas kolfaa eeyyeen namoonni hedduun akkas godhu maallaqni dabalataa rakkoo isaanii fura jedhanii yaaduudhaan kanfaltii dabalataa eegu irra caalan isaanii yaada kana qooddatu. Gariin immoo jabaatanii hojii lammaffaa hojjetu. Ta'us garuu ammas kanfaltii xiqqoo argatu naan jedhe. Anis taa'ee lafa laalaa barumsa abbaan koo sooressaa naaf ibsaa ture xiinxaluun jalqabe. Yeroo sanatti barnoonni inni barsiisaa jiru barnoota dhandhama jireenyaa akka ta'e natti dhagahamaa ture. Dhumarratti ol jedhee isa laaleen kanaaf rakkinicha maaltu furuu danda'aree jedheen isa gaafadhe. Innis teessoo isaa irra taa'ee jiru gara fuulduraatti butatee suuta jedhee mataa kiyya keessa na rukuchuutiin kunooti wanta kanadha kan gurra kee lamaan gidduu jirudha naan jedhe. Kana jechuun kan rakkinicha furuu sammuu keeti kanaaf sammuu kee fayyadami naan jechaa jira. Yeroo sanatti ture kan abbaan koo sooressaa suni qabxii murteessaa ta'e kan ilaalcha hojjettootaa fi abbaa koo hiyyeessaa irraa adda isa godhu kan inni naaf hire. Faallaa sana ammoo abbaan koo inni barnoota olaanaa qabu garuu inni hiyyeessaa umurii isaa guutuu maallaqaan rakkachaa ture. Jireenya isaanii guutuu garaagarummaa kana hunda kan fide immoo ilaalcha tokkicha ture. Ilaalcha sana immoo abbaan koo sooressaa irra deddeebi'ee naaf ibseera. Anis barumsa kana barumsa koo isa jalqabaa jedhee waama. Ammas abbaan koo irra deebi'ee warri hiyyeeyyii fi warri jireenyaan giddu galeessa ta'an qarshiif hojjetu. Warri sooreyyiin yookiin immoo warri duudeyyiin immoo qarshii isaaniif hojjetu qabu naan jedhe. Egaan sanbata ganama sanaa ilaalcha guutummaatti abbaan koo hiyyeessi na barsiisarraa addate tokko abbaa koo isa sooressarraa baradheera. Umurii koo 9 sanatti abbootiin koo lamaan isaaniiyyuu akka ni baradhu na jajjabeessu. Garuu waan isaan irratti na jajjabeessanii fi maal barachuu akkan qabu irratti yaadni isaanii tokko miti. Abbaan koo inni barumsa guddaa qabu wanta inni godhe anis irra deebi'ee akkan godhu na gorsa ture. Yaa ilma koo akkati cimtee barattee qabxii gaarii argattee dhaabbata guddaa mindaa gaarii siif kanfaluu keessatti akkati qacaramtee hojjettuun barbaada naan jedha. Yoon kana milkeesse immoo akka ni baay'ee irraa fayyadamu cimsee natti himaa ture. Abbaan koo inni sooresse immoo akkaataa maallaqni itti hojjetu akka ni baradhee maallaqni yookiin immoo qarshiin akka naaf hojjetu barbaada malee akka ni qarshiif hojjedhu hin barbaadu ture. Barumsa kana gorsa abbaa koo sooressaatiin jireenya keessatti baradhe malee takkaallee mana barumsaa keessatti barnoota akkasii hin baranne. Abbaan koo sooressi kunis ammas itti fufee sa'aatii tokkotti saantima 10 naaf hojjechuu aaruu kee baay'ee gammadeera. Osoo ati kanfaltii kanatti hin aarre ta'ee silaas hin barsiisu ture. Argitee barumsi dhugaan humna quuqamaa fi fedhii barbaada. Aariin immoo foormulaa sana keessaa kutaa isa guddaadha. Yoo waa'ee maallaqaatti dhufnu namoonni baay'een sodaa malee fedhiin isaanii isaaniin qajeelchu jedhe. Anis ati kanaafidhaayii kan hojii kanfaltii xiqqootiin na hojjechiisu ture jedheen isa gaafadhe. Innis eeyyeen naan jedhe. Namoonni tokko tokko ati hojjettoota keef akka dhaabbata sukkaaraa oomishuu yookiin dhaabbata mootummaa biraa kanfaltii gaarii hin kanfaltu jedhanii na komatu. Garuu kun rakkoo isaaniiti malee rakkoo koo miti. Kan akkas isaan godhe sodaa isaaniiti malee ana miti naan jedhe. Anis deebiseen garuu kanfaltii dabalataa isaaniif kanfaluu qabdu sitti hin dhaga'amu jedheen abbaa koo sooressaa kana gaafadhe. Lakki kana gochuuf ani dirqama hin qabu. Maaliif beekta maallaqni dabalataa rakkoo isaanii fura jedhee yaadu naan jedhe. Mee isa kaan dhiisitii abbaa kee fakkeenya fudhadhu. Abbaan kee maallaqa guddaa argata garuu ammallee kanfaltii isaa yookiin immoo biilii isaa ofirraa kanfaluu hin danda'u naan jedhe. Namoonni baay'een maallaqni dabalataa yoo kennameef liqaa yookiin immoo baasii dabalataa keessa seenu naan jedhe. Anis ammas deebiseen kolfaa ahaa kanaafidha sa'aatii tokkotti saantimni 10 qofa kan naaf kanfalamu kun kutaa barumsachi keessaa isa tokkodha jedheen isa gaafadhe. Abbaan sooressaa koos natti kolfee eeyyeen sirriidha naan jedhe. Argitee abbaan kee mana barumsaa dhaqee barnoota gaarii baratee digirii waan qabuuf hojii kanfaltii guddaa qabu argachuu danda'eera.
Garuu abbaan kee abbaan digirii sadaffaan kuni yookiin immoo abbaan PhD kuni mana barumsaa keessatti waa'ee maallaqaa waan tokkollee waan hin baranneef ammallee rakkoo maallaqaa qaba. Itti dabalees abbaan kee qarshii hojjechuutti amana yookiin immoo maallaqa hojjechuutti amana naan jedhe. Ani immoo ati hoo akkasin gootu jedheen abbaa koo sooressaa kana gaafadhe. Lakki ani dhuguma akkasin godhu naan jedhe. Yoo maallaqaaf hojjechuu barbaadde mana barumsaa keessa turi. Manni barumsaa bakka dhugumatti akkamitti akka maallaqaaf hojjettu itti barattudha naan jedhe. Maallaqni akkamitti akkasiif hojjetu barachuu barbaadde ani sin barsiisa. Garuu barachuuf fedha qabda yoo ta'e qofadha kan ani si barsiisu naan jedhe. Namni hundi akkati jettu kana akkamitti akka maallaqni isaaniif hojjetu barachuu ni barbaadu jedheen abbaa kiyya kana gaafadhe. Lakki maaliif beekta maallaqaaf hojjechuuf barachuun baay'ee salphaadha. Keessumaa immoo yeroo waa'ee maallaqaa ka'u sodaan miira keessa jalqabaa yoo ta'e maallaqaaf hojjechuuf barachuun baay'ee salphaadha. Maallaqni akkasiif hojjetuuf barachuun immoo barnoota kanarraa adda ta'edha naan jedhe. Anis fuula koo keessa rukuchuutiin waan inni jechaa jiru akka naaf hin galle isaaf ibse. Innis ammaaf waan sanaaf hin yaadda'in suuta siif gala. Garuu namoonni hojii kan hojjetan sodaaf akka ta'e beeki. Sodaa biilii yookiin immoo sodaa kanfaltii, sodaa hojiirraa ari'amuu, sodaa qarshii gahaa dhabuu, sodaa hojii tokko dhiisanii hojii biraa eegaluu fi sodaa kanneen kana fakkaatan waan qabaniifidha. Kanumaafidha namoonni mana barumsaa deemanii ogummaa kan baratan achi booda immoo baratanii xumuranii waan baratan sanaan qarshii argachuuf qacaramanii hojjetu. Namoonni akkasii kuni baay'een isaanii garba maallaqaa ta'u. Warreen kuni jireenya isaanii guutuu bakka hojii isaaniitti hoogganaa isaaniitti aaru yookiin immoo hoogganaa isaanii waliin walitti dheekkamaa jiraatu naan jedhe. Anis maallaqni akkasiif hojjetuuf barachuun barnoota isa mana barumsaarraa guutummaa guututti addadha jedheen isa gaafadhe. Abbaan koo sooressaa kunis eeyyeenka barnoonni akka maallaqni siif hojjetu si barsiisu isa mana barumsaatti kennamurraa baay'ee addadha naan jedhe. Sanbata ganama sana yeroo ani Hawaayii keessa taa'ee waan kana hunda abbaa koo sooressaa kana waliin haasa'u hiriyoonni kiyya immoo yeroo sanatti tapha liigii isaaniif taphachuu eegalaniiru. Ani garuu tapha sana hunda dhiisee sa'aatii tokkotti saantima 10 hojjechuuf murteessuu koof galateeffachaan jira. Maaliif jennaan ani amma waan hiriyoonni koo gonkuma mana barumsaatti barachuu hin dandeenye barachuuf akkan jiru bareen jira. Ammas abbaan koo sooressaa kuni barachuuf qophiidha jedhee irra deebisee na gaafate. Anis kolfaa eeyyeen sirriitti qophiidha jedheen deebiseef. Innis waadaan si barsiisuuf ani siif galee akkuma jirutti jira. Barnoota fagoorraa si barsiisaa ture kana ammas ittuma fufanaan jedhe. Ati umurii kee waggaa 9tti qarshiif hojjechuun maal akka ta'e dhandhama isaa dhandhamteetta. Mee immoo ji'oota kee darban waggoota 50 baay'isi waan namni bara jireenya isaa keessatti hin baranne baratta naan jedhe. Anis maal jechuudha naaf hin galle jedheen deebisee isa gaafadhe. Inni immoo gaaffii kiyya gaaffiidhaan deebisee akkas jedhee na gaafate. Na argitee tarree kiyya teessee takka hojiitti qacaramuuf takka ammoo qarshii dabalataa na gaafachuuf carraa kana argachuu keef maaltu sitti dhaga'ama jedhee na gaafate. Anis miira gaarii hin taanetu natti dhaga'ame jedheen deebiseef. Innis maallaqaaf hojjechuu yoo feete jireenya akkana sitti taati erga naan jedhee booda yeroo kanfaltii sa'aatii tokko kana aadde Maartin saantima 30 siif kennitu maal sitti dhaga'ama ture jedhee gaaffii biraa na gaafate. Anis kanfaltii naaf kanfalaa turte gahaa akka hin taanettu natti dhaga'amaa ture. Kun immoo na mufachiiseera jedheen deebiseef. Hojjettoonni baay'eenis yeroo mindaa isaaniirraa gibirrii fi waan adda addaa citee kanfalamuuf akkuma kee kana itti dhaga'ama. Ati garuu carroomteetta yoo xiqqaates mindaa keerraa osoo gibirriin citiin persentii 100 argachaa jirta naan jedhe. Anis jecha isaa kana ajaa'ibsifadheen hojjettoota kaaniif mindaan isaanii hundisaa isaaniif hin kanfalamu jechaa jirta moo maal jechaa jirta jedheen isa gaafadhe. Abbaan koo sooressi kunis lakki kan irraa muru ana miti. Mootummaatu waan isaaniif kanfalamu irraa yeroo hunda qooda isaa jalqaba irraa fudhata malee ana miti kan muru naan jedhe. Anis mootummaan akkamitti akkas godha jedheen isa gaafadhe. Abbaan koo sooressaa kunis gibiradha naan jedhe. You are taxed when you earn, you are taxed when you spend, you are taxed when you save, you are taxed when you die. Yeroo galii argattu gibira ni kanfalta, yeroo waa bittu gibira ni kanfalta, yeroo qusattu gibira ni kanfalta, yeroo duutus gibira ni kanfalta naan jedhe. Anis namoonni mootummaan akka isaan godhu maaliif eeyyamu jedheen isa gaafadhe. Abbaan koo sooressaas kolfaa warri sooressaa tasa akkasiin godhan naan jedhe. Kan akkas godhu warra hiyyeeyyii fi warra jireenyaan giddu galeessaan qofadha. Kana inni dhugaasiif yoo jiraate abbaan kee ana caalaa galii ni argata. Garuu gibira abbaa keetu ana caalaa kanfala naan jedhe. Anis kun akkamitti ta'uu danda'a jedheen isa gaafadhe. Umurii koo waggaa 9 kanatti waan inni jechaa jiru tasanaaf hin galle ture. Anis kanaafidha egaa maal jechaa jirtaa waan kun naan galle jedhee kan isa gaafachaa jiruuf. Namoonni mootummaan akka isaan godhu eeyyamu jedheen ammas irra deebi'een abbaa koo sooressaa kana gaafadhe. Abbaan koo sooressaa teessoo isaa socho'aa na ilaalee booda kana barachuuf qophiidha jedhee na gaafate.
Anis barachuu barbaadu koo mataa koo raaseetiin isaaf mirkaneesse. Akkuma dura siin jedhee waan baay'ee baratta. Maallaqa siif hojjetu akkamitti akka qabaachuu dandeessu barachuun barnoota umurii guutuuti. Namoonni baay'een waggaa 4 kolleejjii yookiin yuunivarsiitii seenu. Barnoonni isaanii kun waggoota xiqqoo kanatti ni xumurama. Barnoonni koo waa'ee maallaqaa umurii koo guutuu akka itti fufu nan beeka. Sababiin isaa immoo haguma barachaa deemu ammallee dabalee barachuu akka hin qabu baraan deema. Namoonni baay'een gonkumaa dhimma kana hin qoratan yookiin immoo dhimma kana hin baratan. Kan isaan godhan barnoota baratanii hojiitti seenanii minda isaanii fudhatu. Sana booda hafteef baasii isaanii shallagu. Kan isaan gochuu danda'an kanuma qofadha. Sana booda ani maaliifan rakkoo maallaqaa yookiin rakkoo qarshii qabaadha jedhanii of gaafatu. Yoo maallaqa baay'ee argatan immoo rakkoo isaanii sana furuu akka danda'anitti yaadu. Kan baay'ee si dhibu immoo rakkoon kun kan isaan mudate waan barnoota maallaqaa hin qabneef akka ta'ellee tasuma hin beekani yookiin immoo hin hubatani an jedhe. Anis kanaaf dhaaree abbaan koo barnoota maallaqaa waan hin qabneef rakkoo gibiraa yookiin immoo rakkoo baasii kan godhate jedheen burjaaja'ee isa gaafadhe. Abbaan koo sooressaas ilaalma koo gibirri kutaa xiqqoo barumsa waa'ee akkamitti akka maallaqni siif hojjetu itti barattudha. Har'a ammumallee akkatti barnoota maallaqaa kana barachuuf fedhii qabdu baruun barbaada. Namoonni baay'een fedha barnoota kanaa hin qabani. Warreen kun mana barumsaa deemu. Sana booda ogummaa baratu. Waan barataniin qacaramanii hojii isaaniitti bashannanu. Akkasumas maallaqa hedduu argatu. Osuma kanaan jiranii gaaf tokko rakkoo maallaqaa waliin hirribaa ka'u. Sana booda hojii isaanii sana hojjechuu sin dhiisani ittuma fufu. Jireenya akkasii immoo barnoota akkamitti akka maallaqaaf hojjetu si barsiisudha malee akkamitti akka maallaqa siif hojjetu akka qabaattu sin barsiisu. Kanaafuu ammallee barnoota ani si barsiisuu barbaadu kana barachuuf fedha qabdaa jedhee na gaafate. Anis mataa koo raaseen akkan fedhii qabu mirkaneesseef abbaan koo sooressis gaariidha jedhee hayyee amma hojiitti deebi. Kana booda garuu kanfaltii homaa tokkotu siin kanfalu yookiin immoo kana booda tolanaaf hojjetta naan jedhe. Anis maaliif jedheen ajaa'ibsiifadhee isa gaafadhe. Na dhageessa miti homaa siif hin kanfalu siin jedheera. Akkuma duraa sanbata hunda sa'aatii 3 hojjetta. Isa ammaa kan duraarraa kan adda godhu garuu akka duraa sanaa sa'aatii tokkotti saantima 10 siif hin kanfalu siin jechaan jira. Amma bar maallaqaaf hojjechuu barachuu hin barbaadu naan jettee turteem. Kanaafidha egaa anis waan tokkollee siif hin kanfalu kan ani siin jedheefis naan jedhe. Anis waan dhagaa jiru kana tasa amanuu hin dandeenye. Ani duraan dursee maayik waliin waan kana dubbadheera. Inni amma meeshaalee qaruuraa bilisaan qulqulleessaa jira. Atis ariifadhuuti gara hojii keetti deebi'iitii hojii kee hojjedhu naan jedhe. Ani immoo akkamittiin kun sirrii miti waan ta'eef kanfaluu qabda jedheen itti iyye. Ati amma barachuun barbaada naan hin jenne. Yoo amma hin baranne immoo guddattee akka dubartoota mana koo keessaa hojjetan sana lamaanii fi nama guddaa sana maallaqaaf hojjechuutti fufta. Yeroo hojii kee seeraan hojjettu immoo hojii koo seeraan hojjechaan jira waan ta'eef namni hojiirraan ari'uu hin jiru jettee abdiin jiraatta. Yookiin immoo akkuma abbaa kee mindeeffamtee haguma maallaqa hedduu ji'aan argachaa deemtu liqaa fi baasii guddaa keessa seenaa deemta. Osoon maallaqa dabalataa argadhee yookiin immoo maallaqa kana caalaa argadhee maallaqni dabalataa kun rakkoo kanaaf fura jettee abdachuu eegalta. Atis akka abbaa kee waan kana barbaadda yoo ta'e walii galtee keenya gara duraattan si deebisa jechuunis kanfaltii sa'aatii tokkotti saantima 10 argattu sanattan si deebisa yookiin immoo akkuma warra gurguddaan godhan gochuu dandeessa. Akka kanfaltiin gahaan hin jirre komachuu sana booda hojii kee kana dhiisuu achi booda immoo hojii biraa barbaaddachuutti deemuus ni dandeessa naan jedhe. Kanaaf maal gochuun qabare jedheen abbaa koo sooressaa kana gaafadhe. Abbaan koo sooressaa kunis mataa koo rukutee kana fayyadami naan jedhe. Yoo seeraan itti fayyadamte si fayyada. Yeroo dhiyoottis carraa kana sii kennu kootiif na galateeffatta. Akkasumas maallaqa guddaa argattee nama sooressa taata naan jedhe. Anammallee achi dhaabbadheen waa'ee waliigaltee sirriin taane kana yaadaan jira. Kana jechuunis tola kanfaltii tokko malee hojii hojjedhu isa inni jedhu naaf liqimfamaa hin jiru. Ani kan isa bira deeme kanfaltii dabalataa gaafachuuf ture. Kan na mudate garuu daballee otoo hin taane kanfaltii tokko malee hojii dura hojjechaa turte hojjechuu itti fufta kan jedhu ture. Abbaan koo sooressaa ammas mataa koo keessa na rurrukutee sitti meera kana fayyadami amma siiti deemitii hojii keetti deebii naan jedhee walirraa adda baane. Lesson 1 The rich does not work for money. Barnoota tokkoffaa dureeyyiin maallaqaaf hin hojjetani. Abbaa koo sayyeessaatti yookiin immoo abbaa koo sana dhalchetti akka kanfaltiin irraa dhaabbatee kanfaltii malee hojii abbaa maayikiif hojjechaa jiru itti hin himne. Waan kun anaaf iyyuu naan galleewoo waan naan galle immoo maal jedheen abbaa koo kanatti hima jedhee waan ayyaadeef abbaa koo kanaaf ibsuu hin barbaanneen ture. Sana booda torban 3 anii fi maayik yeroo hundaa sanbata sa'aatii 3 kanfaltii tokko malee hojjenne. Amma hojichis akka hojii koo idileetti natti salphachaa dhufe malee baay'ees nan jabbisiisne ture. Garuu immoo sababa hojii kanaaf tapha hiriyyoo tokko waliin taphadhu sana dhabeera.
Akkasumas isan dur kitaaba baacoo mindaa kiyya keessaa bitachaa ture amma garuu bitachuu hin danda'u. Abbaan koo sooressaa kuni torban sadaffaa sa'aatii wal fakkaataa irratti gara keenya dhufe. Sagalee konkolaataasaa yeroo inni bakka konkolaataan dhaabbatu dhaabu dhageenye. Sana booda suuqitti ol seenee Aadde Maartiniin hammatee nagaa gaafatee erga suuqii keessaa siifachi ilaalee booda qorrisiistuu yookiin firiijii keessaa aayiskiriimii lama fuudhee gatii aayiskiriimii sanaas kanfalee sana booda yaadasaa gara keenya yookiin immoo gara koofii gara maayikitti naanneffate. Ittaan sunis ijoollee nana mee ka'amee achaa baanu yookiin immoo wookii adeemnu nuun jedhe. Nutis tole jennee isa waliin karaa qaxxaamurree deemnee dirree guddaa marga qabu kan ga'eessonni keessatti kubbaa taphatan bira geenye. Sana booda barcuma dhuunfaa keenyarraa wal cinaa teenye. Sana booda abbaan koo sooressi kuni yookiin immoo abbaan maayik anaa fi maayikiif aayiskiriimii harka isaarra jiru sana nuuf kenne. Sana booda ijoollee haalli jiru akkamiin deemaa jira jedhee haala nuti keessa jirru nu gaafate. Maayikis na dursee gaariidha jedhee deebiseef anis yaada maayik kanatti waliigaluu koo mataa koo raaseen mirkaneesseef. Hanga ammaatti waa barattan immoo akkami jedhee nu gaafate. Aniif maayikis ija keessa wal ilaallee al tokkotti mataa keenya raasuutiin mirkaneessineef. Waaw akkas taanaan haala gaariirra jirtu kaa ijoollee koo amma haala gaariitiin yaaduu jalqabdanittu nuun jedhe. Jireenya keessaa barumsa guddaa tokko barachuu eegaltanittu. Yoo akkasitti barattan jireenya bilisummaa guddaa qabu argattu. Yoo akkasitti hin baranne immoo akka Aadde Maartinii fi akka namoota baay'ee paarkii kana keessaa kubbaa taphatanii taatu. Isaan jireenya isaanii waan mo'atan itti fakkaatee maallaqa xiqqoodhaaf cimanii hojjetu. Akkasumas boqonnaa waggaa torban sadiif isaaniif kennamu sana yaadachaa gammadanii jiraatu. Maal sana qofa waa'ee sooroma isaanii ishee xiqqoo waggaa 40 yookiin immoo waggaa 45 booda isaaniif kennamtu sana yaadanii gammaduudhaan hojii isaanii jabaatanii hojjetu. Kanaaf yoo jireenya isaanii kun isin hawwisiisee isa isin tolaan hojjechaa jirtan kana dhiiseen kanfaltii keessan isa dur sa'aatii tokkotti saantima 10 argattan irraa gara saantima 25tti ammuman isiniif guddisa nuun jedhe. Anis haasaa isaamuutiin garuu bar namoonni ati jettu kun namoonni akka Aadde Maartiin fa'aa hojjettoota cicimoodha. Ati immoo namoota cicimoo kanatti akka qoosaa jirtu beektaa jedheen isa gaafadhe. Battalumaan akkas jedhu fuula abbaa koo sooressaa irraa miira kolfaa wayiin arge. Aadde Maartiin akka haadha kooti. Ani gonkumaa garjabeessa akkati yaaddu kanaa miti naan jedhe. Osoon garjabeessa ta'emmaa isin lamaaniin waa'ee jireenyaa isin barsiisuuf waan danda'u kana hundan godhu ture. Ilaalcha keessan bal'isuutiin waan namoonni arganii hin beekne akka isin argitan barbaada. Namoonni baay'een mul'anni isaanii baay'ee dhiphaa waan ta'eef waan baay'ee arguu qaban hin argani. Kana jechuun immoo namoonni baay'een kiyyootti takaalamanii jiran gonkumaa hin beekan jechuudha nuun jedhe. Ammallee aniif maayik achi teenyee haasaa nuuf hin galle kana dhaggeeffachaa jirra. Yeroo laallu abbaan kuni nama hamaa nama gara jabeessa nutti fakkaachaa ture. Garuu immoo qabxii jireenya keenya keessatti baay'ee nu fayyadu akka nu barsiisaa jirus hubanneerra. Abbaan sooressaa kuni sa'aatii tokkotti saantima 25 isiniif kanfala. Sa'aatii tokkotti saantima 25 gahaa isinitti hin fakkaatu. Mee amma rukuttaan onnee keessanii dhaannaa ishee xiqqoo hin daballe nuun jedhe. Anis otuma garaan koo barbaadu mataa koo raaseen lakki jedheen. Sababiin isaas sa'aatii tokkotti saantima 25 anaaf qarshii guddaa ture garuu osuma barbaadu lakki hin jedheen. Abbaan koo sooressaa kuni ammas nutti kolfaa tole saantima 25 dhiisaatii sa'aatii tokkotti doolaara tokko isiniif kanfala nuun jedhe. Yeroo inni sa'aatii tokkotti doolaara tokko isiniif kanfala jedhu onneen koo kan duraa caalaa saffisaan rukuchuu eegalte. Sammuun koos fudhadhu tole jedhi naan jechaa ture. Abbaan koo sooressaa kuni ammas qarshii san ol kaasuutiin tole sa'aatii tokkotti doolaara 2 isiniif kanfalu nuun jedhe. Ani amma waan abbaan koo sooressaa kun jechaa jiru amanuu hin dandeenye. Sammuun koo fi onneen koo isheen xiqqaan sunis dhahuuf geessetti. Lubbuun koos dhiphachaa jirti. Barichi bara 1965 ture. Kanaaf bara sana mucaa xiqqoo ta'ee sa'aatii tokkotti doolaara 2 osoo naaf kanfalamee mucaa dureeyyii addunyaa bara sanaa na taasisa ture. Amma doolaara 2 tole jechuu barbaadeera. Doolaara 2 kanaan walii galeera yookiin immoo doolaara 2 kanaan nan hojjedha jechuu yaadeen jira. Sababiin isaas yeroo inni sa'aatii tokkotti doolaara 2 naan jedhu biskileetii haaraa fi kubbaa haaraa bitachuutu natti mul'achaa ture. Akkasumas qarshii kiyyaan hiriyyoo tokko biratti jaalatamaa akkan ta'u yaadaan ture. Maal sana qofa jiimii fi hiriyoonni isaa warri dureeyyiin kana booda gonkumaa irra deebi'anii hiyyeessa naan jechuu hin danda'ani jedheen garaa kootti dubbachaa ture. Garuu battala sanatti yeroo muraasaaf afaan koo cufamee hafeera. Waan inni nuun jechaa jiru kana amanaa waan hin jirreef ija kiyya babaasaa isa ilaalaan ture. Yeroos aayiskiriimiin koo ani fayyadamaa ture suni narratti baqee harkoorraa gadi cobaa ture. Yeroo aayiskiriimiin irratti baqee narra yaa'u sana immoo callisee miira koo ilaalaa nu madaalaa ture. Miira keenya kanarraas doolaara 2 ni hojjenna jechuu akka barbaanneerrus hubateera. Namni kamiyyuu jireenya isaa keessatti waanta irratti cimina akkuma qabu waanta irratti immoo dadhabina akka qabuu fi waan sanaaf immoo harka laachuunsaa akka noollee nu ilaalee bareera. Gaaffi inni guddaan garuu miira isaa kamtu mo'achuu akka danda'u baruudha. Ammas abbaan koo sooressi kuni itti dabalee sa'aatii tokkotti doolaara 5 isiniif kanfala jedhee qorumsa isaa nu qoruu ittuma fufe.
Yeroon akkas jedhu an ammas waan tokkoyyuu dubbachuu hin dandeenye. Dugdi koo naasuutiin lamatti na bahee calliseen taa'ee isa laaluu eegale. Waan inni jechaa jiru kun qoosaa wayiifaa natti fakkaachaa ture. Maaliif jennaan ana mucaa xiqqaa kana miti namoonni gurguddaan iyyuu bara 1956tti sa'a tokkotti kanfaltii $5 hin argatanii ture. Kanumaaf dhagaa kana nahee kan dugdi lamatti na bahee kan dafqina irra cites. Boodarra garuu naasuun sun suuta narraa badee akka tasgabbaa'uun ta'e. Yeroo sanatti suuta jedheen gara harka bitaa kootti galagaleen maayikiitiin ilaale. Innis of duubatti na ilaale. Ammaaf miirri koo isheen dadhabaa taatee waan kana tole jedhi naan jechaa turte narraa callisteetti. Faalla sana ammoo miirri koo isheen cimtuun isheen lakki qarshii kanaaf hin bitamu jettu dabaree ishee nakkisa deemuu eegalteetti. Maayikis miira akka koo kana keessa akka jiru shakkiin qabu. Abbaan koo sooressaa kunis soota jedhee sagalee isa lallaafaatiin tole gaariidha. Namoonni baay'een miira isaanii kanfaltii yookiin faayidaa wayiif bitu. Kun immoo dadhabina dhala namaati. Namoonni sodaa hiyyummaa fi fedhii qananiin yookiin fedhii qarshii guddaa argachuutiin to'atamu. Kanaaf miirri nama kamiyyuu barbaraaf kan inni to'atamu miira lamaatiinidha. Isaanis miira qarshii gahaa dhabuu fi miira raadaa qarshii guddaa argachuuti jedhee dubbate. Jalqaba miirri qarshii dhabuu jabaannee akka hojjennu nu kakaasa. Erga jabaannee hojjennee kanfaltii keenya argannee booda immoo fedhiin keenya dabaluutiin waan hunda bitachuu yaaduu eegalla. Sana booda jireenya keenya keessatti paaterni akkasiitu uumama nuun jedhe. Anis paaterni akkamii jedheen deebisee isa gaafadhe. Paaterni hirribaa ka'uu, gara hojii deemuu, kanfaltii yookiin baasee ofii kanfalachuu, ammas deebi'anii hirribaa ka'uu, hojii seenuu, ammas kanfaltii ofii kanfalachuuti. Ammas irra deebi'eensanitti jireenyi nama kamiyyuu bara baraaf kan inni to'atamu miira lamaanidha. Miira sodaa qarshii gahaa dhabuu fi miira raadaa caalaatti qarshii barbaadaa jiraachuudha nuun jedhe. Kanfaltii yookiin miindaan isaanii yeroo dabalu baasiin isaanis walumaan dabala. Argitanii jireenya akkasii immoo jireenya akka fiigichaa hantuutaati nuun jedhe. Maayikis an kan jedhu karaa biraan ni jira jedhee isa gaafate. Abbaan koo sooressaa kunis suuta jedhee eeyyeen ni jira. Garuu namoota muraasa qofatu karaa kana bara jedhe. Karaan suni hoo kamidha jedhee yeroo maayik deebisee gaafatu innis deebisee karichi karaa isin anaaf hojjettanii anarraa barattanidha jedheen abdii qaba jedhe. Kan ani kanfaltii malee naaf hojjedhaa isin jechaa jirus karicha akkasin bartaniifidha jedhe. Maayikis maal akka ta'e xiqqoo ishee nu hubachiisuu dandeessa nuti bar kanfaltii tokko malee duunee siif hojjechaa jirraam jedhee gaafate. Abbaan sooressaa kunis hayyee hojiin yookiin tarkaanfiin inni jalqabaa dhugaa dubbachuudha jedhe. Anis lakki dhugaadha nuti bar si sobaa hin turreem jedheen dubbadhe. Yoomna sobaa jirtu siniin jedhe lakki anis akkas siniin hin jenne ani dhugaa dubbadhaan jedhe malee dhugaa dubbachaa hin jirtan yooman siniin jedhe nuun jedhe. Anis dhugaan maali dhugaa isa kam jechaa jirtaree jedheen deebisee isa gaafadhe. Abbaan koo sooressaa kunis amma maaltutti dhaga'amaa jira. Waa'ee miira keetii namoota birootti yoo hin dubbannellee yoo xiqqaate waan si mudachaa jiruuf ofitti amanummaan dubbachuu qabda. Of beekuun barbaachisaadha naan jedhe. Anis aadde Maartin faa akkasiin godhanii jedheen isa gaafadhe. Namoonni paarkii kana keessaa taphachaa jiran, namoonni hojii siif hojjechaa jiran aadde Maartin faa kana hin godhanii isin jechaan jiraam jedheen isa gaafadhe. Eeyyeen akkanadha jedheen shakka kanarra miira sodaa qarshii dhabuufaa qabu. Kanaaf isaanitti hin tolu. Rakkina kanas furuu dhiisanii miira isaaniitiin hoogganamu. Warri kun waan ta'e yoo kanfalamuuf yookiin immoo waan ta'e yoo argatanii miira gammachuutiin guutamu. Sana booda waan ta'e bitatu. Hawwiin isaanii ammas qarshii kanaa olii argachuudha. Ammas karaa biraa yaaduu dhiisanii irra deddeebi'anii kanuma raawwatu naan jedhe. Maayikis kanaafuu miirri isaanii sammuu isaanii to'ata jechaa jirta jedhee gaafate. Innis eeyyenka sirriitti malee jedhee deebiseef. Dhugaa waa'ee miira isaanii amananii irratti hojjechuu dhiisanii miira isaaniitiif deebii kennu. Yeroo sana raawwatan immoo yaaduu dhiisanii miira isaaniin hoogganamu jechuudha. Miirri sodaa maallaqaa waan itti dhaga'amuuf maallaqa argachuun rakkoo keenya fura jedhanii yaaduutiin ammas hojiitti seenanii hojii hojjetu. Sodaan isaanii kun garuu ittuma fufa. Sodaa kana jalaa miliquufis ammas cimanii hojjechuu fi galii guddaa argachuu irratti xiyyeeffatu. Garuu sodaan sun yeroo hundaa isaan irraa hin fagaatu ittuma deebi'a. Guyyaa hunda hirribaa yeroo ka'an sodaan isaan waliin dulloomes halkan hirriba isaan jeeqaa bulee ganama isaanuma waliin hirribaa ka'a. Jara kana maallaqni jireenya isaanii hoogganuu ittuma fufa. Garuu isaan dhugaa kana dubbachuu hin barbaadani. Maallaqni miira isaanii qofa osoo hin taane lubbuu isaanis to'achuu itti fufa jedhe. Abbaan sooressaa kuni dubbiin isaa akka nu galuuf waan danda'u gochaa jira. Aniif maayikis teenyee waan inni dubbachaa jiru kana dhaggeeffachaa jirra. Garuu waan inni dubbatu kuni guutummaatti ammallee nuuf hin hubatamne ture. Namoonni gurguddoon ariifatanii maaliif gara hojiitti akka deeman naaf hin galle. Akka nu hubadhetti hojiin isaanii isaan gammachiisaa hin jiru. Garuu akka filannoo hin qabne yoo baran hojii waan hojjetan natti fakkaata jedhe. Amma abbaan sooressaa kuni haasawaa isaa hubachuuf rakkachaa akka jirru hubatee haasawaa isaa gara goolabuutti jira.
ijoolleen ana kiyyoo sanarraa akka fagaattan hin barbaada. Dhugumatti wanta ani isin barsiisuu barbaadus isuma kanadha nuun jedhe. Akka isin dureessa qofa taatan hin barbaadu. Maaliif jennaan dureessa ta'uun yookiin immoo maallaqa argachuun rakkoo hin furu nuun jedhe. Anis ajaa'ibsifadheen sooressa ta'uun rakkoo hin furu moo jedheen isa gaafadhe. Innis eeyyeen furu siifan ibsa akkamidha beektaa? Mee waa'ee miira isa hawwii jedhan kana ilaalimee miira kana namoonni tokko tokko araadaa waa barbaadu jedhanii waamu. Ani garuu hawwii jedhee waama. Kanaaf namoonni tokko tokko hawwii isaanii kanaaf jedhanii hojii hojjetu. Garuu gammachuu maallaqni fiduu yeroo gabaabaafidha. Erga maallaqa argatanii yeroo muraasa boodas ammas gammachuu dabalataa argachuuf qarshii dabalataa barbaadu ittuma fufu. Qarshiin rakkoo keenya kanas ni fura jedhanii yaadu. Kanaaf qarshii argatanii lubbuu isaanii daran tasgabbeessuu waa yaadaniif ammas hojii isaanii itti fufu. Maallaqni garuu kana isaaniif gochuu hin danda'u jedhe. Maayikis warri sooressaa akkanumatti hojjetu jedhee isa gaafate. Abbaan kun sooressaa kun eeyyeen waan kun warra dureessaas ni dabalata. Dhugaa dubbachuuf taanaan dureeyyii hedduun kan isaan sooroman fedhii isaan irraa osoo hin taane sodaarraa kan ka'edha. Dureeyyiin hiyyummaa waan sodaataniif jabaatanii hojjetanii qarshii walitti qabatu. Sana booda immoo qabeenya qaban kana ni dhabna laata jedhanii sodaatu. Sodaan isaanii kunis daran ittuma hammaachaa deema. Namoota miiliyoonera ta'an hedduu nan beeka. Sodaan isaanii isa bara hiyyeessa ta'anirra isa bara miiliyoonera ta'antu caala. Hunda dhabuu isa jedhu yaadanii sodaa guddaa keessa galu. Sodaan isaanii kunis sodaa duroomuuf sodaachaa turan caalaa itti guddata. Kutaan lubbuu isaanii inni dadhabaa fi waan ta'e barbaadu sun caalaatti sagalee ol kaasee isaanitti iyya. Yoo qabeenya yookiin qarshii kana dhaban hiriyoonni koo maal naan jedhu jedhanii dhiphatu. Baay'een isaanii sooressa fakkaatanis garuu miirri isaanii gammachuu hin qabu kan abdii kutatanidha jedhe. Anis kanaaf warra hiyyeessaa warra sooressaa caalaa gammadoodha jechaa jirtaaree jedheen isa gaafadhe. Abbaan koo sooressaa kunis lakki akkasumatti hin fakkaatu. Maallaqa dhabanii maallaqa irraa fagaachuunis akkuma maallaqatti maxxanuu sana sodaa ni qaba naan jedhe. Osuma waa'ee maallaqaa fi miira sodaa haasawaa jirru namni guddaan hiyyeessi tokko dhufee kosii qulqulleessuu eegale. Sadan keenyi ija keenya namicha kanarra buufannee fedhii guddaadhaan isa ilaaluu eegalle. Dura haasawaa keessa waan turreef nama kana argineerra malee isa nu hubanne ture. Abbaan keenya kuni doolara tokko boorsaa isaa keessaa baasee nama guddaa kana harkaan waame. Namichi sunis maallaqa sana argee fiigee dhufee doolara tokko sana fudhatee abbaa keenya baay'ee galateeffatee boodarra waan kun akka carraa guddaa ta'etti dubbate. Abbaan koo sooressis namichi kun hojjetu tokko baay'ee isaaniirraa adda miti jedhe. Namoota ani qarshii hin fedhu jedhan baay'ee argeera garuu qarshii sana argachuuf guyyaatti sa'aatii 8 hojjetu. Kun dhugaa haaludha. Osoo dhuguma qarshii hin fedhan ta'ee maaliif du'anii sa'aatiin kana hojii hojjetu ree? Namoonni akkasii warri qarshii ari'aa qarshiif hojjechaa qarshii hin barbaadu jedhan kuni warra qarshii qaban caalaa warra burjaajeedha jedhe. Yeroo abbaan koo sooressaa kun akkas jedhu isa abbaan koo hiyyeessaa ani qarshii hin fedhu jedhu sun natti yaadatame. Maallaqaaf otoo hin taane hojii koo waan jaaladhuufan hojjedha. Isa inni naan jedhutu natti yaadatame. Kanaaf maal gochuu qabna? Hanga fedhii fi sodaan qarshii nurraa badutti hojii hojjechuu dhiisnuure jedheen isa gaafadhe. Abbaan koo sooressaa kunis deebisee lakki kana gochuun yeroo keessan isinirratti fixanaan jedhe. Miirri namummaa keenya ibsa. Miira yookiin immooshinii jechuun humna socho'aa yookiin immoo enerjii immooshin jechuudha. Miira kee sobuudhaan dhoksoo otoo hin taane dhugaa dubbadhu. Miiraa fi sammuun kee siif akka hojjetan taasisi malee sirratti akka hojjetan hin taasisin naan jedhe. Yeroon akkas jedhu maayikis waaw jedhee dubbate. Abbaan sooressi kunis waan ammaan isiniin jedhe kanaaf baay'ee yaadda'ina fuulduratti salphaatti hubachuu ni dandeessu nuun jedhe. Miira kee dhaggeeffadhu malee miira kee hin dhiibin. Namoonni baay'een miira isaaniitiin akka waa hojjetan hin beekani. Miirri kee miira keeti. Miirri kee si fayyada. Garuu waan kee hojjechuu barachuu qabda jedhe. Anis waan kanaaf mee fakkeenya naaf kennuu dandeessaa jedheen isa gaafadhe. Ela akkamidha beektaa? Fakkeenyaaf namni tokko hojii barbaaddachuun qaba yoo jedhe kan inni akkas akka yaadu godhee miira isaati. Sodaa maallaqa dhabuutu yaada hojii kanaa maddisiisa naan jedhe. Kanaaf namoonni kanfaltii yookiin baasii kanfalamu yoo qabaatanidha kan maallaqni isaan barbaachisu jedheen isa gaafadhe. Abbaan koo sooressaa kunis kolfaa eeyyeen sodaadha kan akkas akka yaadnu nu godhu naan jedhe. Maayikis dabareesaa naaf hin galle jedhee akkasaaf ibsu gaafate. Akkamidha beektaa Maayik? Fakkeenyaaf yoo sodaan maallaqa gahaa dhabuu guddatu dhaabbatanii hojii dhiisanii yaaduu dhiisanii gaaffii kana of gaafachuu danda'u. Hojiin kun sodaa kiyya yeroo dheeraaf furmaata yookiin deebii ni ta'a jedhanii of gaafatu. Akka yaada kiyyaatti deebiin isaa lakki furmaatan ta'u jedheen yaada. Maaliif beektaa? Yoo dhugaa dubbanne hojiin rakkoo yeroo dheeraaf furmaata yeroo gabaabaa qofa siif kenna malee rakkoo yeroo dheeraaf furmaata yeroo dheeraa siif hin kennu jedhe. Anis burjaaja'een abbaan koo inni hiyyeessaa garuu mana barumsaa keessa turiitii qabxii gaarii argadhu. Qabxii gaarii yoo argatte yookiin immoo qabxii gaarii yoo fidde hojii gaarii argachuu dandeessa naan jedha jedheen abbaa koo sooressaa kanatti hime. Abbaan koo inni sooressaa kunis kolfee dhugaa jette abbaan kee inni hiyyeessaa yeroo hundaa akkas jedha naan jedhe. Namoonni baay'eenis karaan kun gaariidha jedhanii kanuma gorsu. Namoonni karaa kana gorsan sababa sodaataniifidha jedhe. Anis abbaan kee inni hiyyeessaa waan sodaatuufidha akkasii gorse naan jechaa jirta jedheen abbaa kiyyeessa sooressaa gaafadhe. Innis deebisee eeyyeen ka abbaan kee waan sodaatuufidha naan jedhe. Kan inni kana si gorse yoo takkas hin goone galii gahaa argattee hawaasa keessa dandeessee hin jiraattu jedhee waan sodaateefidha naan jedhe. Hadaraa kee immoo dubbii koo kana dogoggoraan hin hubatin. Abbaan kee waan si jaalatuuf waan danda'u si gorse. Anillee akkuma isaa barnootaa fi hojiin waan gaarii akka ta'e nan amana. Garuu barnoonni sodaa sana dhaabuu hin danda'u naan jedhe.
jedhe. Ani sodaa isaa otoo hin taane barnoota humna maallaqaa si gonfachiisu sin barsiisa naan jedhe. Barnoota waa'ee maallaqaa kana immoo mana barumsaa keessatti namni si barsiisu hin jiru. Yoo waa'ee kanaan baranne immoo garba maallaqaa taatee hafta naan jedhe. Amma dubbiin isaa kun fudhatama argachaa jirti. Abbaan keenya kun ilaalcha keenya akka nuti bal'isnu barbaadeera. Akkasumas addunyaa aadde Maartiin fa'aa arguu hin dandeenye akka nuti agarru barbaadeeti. Yeroo inni aadde Maartiin fa'aa fakkeenya fudhatu gara jabina natti fakkaachaa ture. Garuu guyyaa sana mul'anni koo bal'atee kiyyoo sana arguun jalqabe. Argite hundi keenyayyuu hojjettootadha. Garuu bakka irraa hojjennuu fi sadarkaa irraa hojjennutu adda nu godha naan jedhe. Isinis kiyyoo miira lama jechuunis kiyyoo sodaa fi hawwii jala akka baatanan barbaada nuun jedhe. Miira keessan to'achuu baradhaa malee miirri keessan akkasin miidhuu hin godhiina nuun jedhe. Kanan isin barsiisuu barbaadus isuma kanadha. Akkasin qarshii guddaa argattan isin barsiisuu hin fedhu. Maaliif jennaan qarshiin guddaan sodaa fi hawwii keessan hin furu. Yoo jalqabarratti sodaa fi hawwii kee hin to'attu ta'ee gaafa qarshii guddaa argattu garbicha miindaa guddaa taata jedhe. Anis deebiseen kanaaf akkamitti kiyyoo sodaa fi hawwii kana jalaa baanaree jedheen isa gaafadhe. Hiyyummaa kan fidu sodaa fi rakkoo hubannoo dhabuuti malee rakkoo maallaqaa yookiin rakkoo mootummaa yookiin immoo rakkoo warra hiyyeessaa miti. Kanaaf ijoolleen ana beena mana barumsaa deema. Digirii kolleejjii keessan irraa fudhadha. Ani immoo akkamitti akkasin kiyyoo kana jalaa ba'uu dandeessan isin barsiisa nuun jedhe. Abbaan kun hiyyeessaa kan barnoota olaanaa qabu sun hojii guddaa qaba. Garuu manni barumsaa gonkumaa akkamitti akka maallaqa qabatu akkasumas waa'ee sodaa maallaqaa tasuma isan barsiisne. Ammallee abbootii koo lamaan irraa wantoota adda addaa fi barbaachisoo ta'an barachaan jira. Maayikis kanaaf waa'ee sodaa qarshii dhabuu dubbachaa turte. Fedhiin qarshii akkamitti yaada keenya irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a jedhee isa gaafate. Innis deebisee yeroo ani miindaa dabaluudhaan isin qoraa ture maal isinitti dhaga'ame. Fedhiin keessan ol ka'ee akka ture nu banne jedhee deebisee nu gaafate. Nutis mataa keenya raasnee sirriidha jenneen. Miira keessaniif harka kennu dhiisuudhaan yaaduu fi of qabuu danda'uun barbaachisaadha nuun jedhe. Namni kamuu miira sodaa fi miira baay'aawuu ni qaba. Kana booda miira keessan waan gaariif fayyadamaa malee akkasumas miira keessan faayidaa yeroo dheeraatiif fayyadamaa malee miirri keessan akka yaada keessan yookiin sammuu keessan tootu hin godhiina nuun jedhe. Namoonni baay'een miira sodaa fi miira baay'aawuu ofirraa dhibu. Kun immoo wallaalummaa agarsiisa. Namoonni baay'een miira sodaa fi hawwii waan qabaniif jireenya isaanii guutuu miindaa fi daballi miindaa ari'aa jiraatu. Sababiin isaas namoonni kun miira isaaniitiin malee yaada isaaniitiin hin hoogganamani. Kana jechuun immoo akka namni gaarii harree oofu kaarotii funyaan harree fuulduratti fannisee harreetiin gaarii harkisiisaa deemuti. Abbaan harree yookiin immoo namni gaarii oofu kuni bakka deemu ni beeka. Harreen kun garuu kaarotii fuuldura isheetti fannifamee jiru kana ilaaltee gowwoomfamtee fuulduratti deemti malee bakka deemtu hin beektu. Boris harreen kun akka isheen fuulduratti deemtuuf namichi kun kaarotii biraa ni qopheessa jedhe. Maayikis kanaaf gwaanti kubbaa, karameellaa, biskileetii fi meeshaan tapha haaraa adda addaa ni barbaadu kun akka kaarota harreenitti gowwoomfamtuuti jedheen gaafadhe. Abbaan koo sooressaa kunis kolfaa eeyyan sirriidha. Hanguma umriin kee dabalaa deemu meeshaan taphaa kee hiriyoota kee biratti ittiin dinqisiifamuu barbaaddu ittuma qaala'aa deema. Kana jechuun ashaangulitti xiqqoorraa gara konkolaataatti, gara bidiruu fi gara manaatti ol guddata jedhe. Sodaan balbalarraa si dhiiba, hawwiin immoo hin si waama. Kiyyoon sunis kanumadha jedhe. Ammas Maayik deebisee kanaaf deebiin isaa maalidha ree jedhee isa gaafate. Sodaa fi fedhii kan cimsu wallaalummaadha. Kanaafidha warri sooressotaa hanguma maallaqa argachaa deeman sodaan isaanis kan inni waliin guddachaa deemuuf jedhe. Maallaqni kaarotadha. Maallaqni waan ittiin si gowwoomsanidha. Osoo harreen sun kaarotii ittiin gowwoomfamtu kana barteettee silaa kaarotii kana fuuldura isheetti ilaalaa duukaa hin buutu turte. Abbaan sooressi kuni itti fufee jireenya ilma namaa qabsoo wallaalummaa fi gowwoomfamuu gidduu akka ta'e nu hubachiisuu yaalaa jira. Namni yoo odeeffannoo barbaadu dhiisee fi yoo of beeku dhiisee wallaalummaan itti seena. Sammuu ofii banuuf akkasumas sammuu ofii cufuuf qabsoon yeroodhaa gara yerootti gaggeeffamuu qaba jedha. Akkamidha beektaa manni barumsaa baay'ee barbaachisa. Ogummaa barachuuf gara mana barumsaa deemta. Erga ogummaa kana barattee immoo hawaasa keef waa gumaachita. Hawaasni kamuu barsiisota, doktoroota, makaaniksii, artistoota, warra nyaata bilcheessan, daldaltoota, poolisootaa fi loltoota ni barbaaddi. Manneen barnootaas ogummaa kana leenjisuutiin namoota hawaasa tajaajilan oomishti jedhe. Wanti nama dhibu garuu namoota baay'eef mana barumsaatti eebbifamuun akka imala isaanii isa xumuraatti ilaalu malee akka imala isaanii isa jalqabaatti hin ilaalani jedhe. Ani ammas waan inni haasaa jiru naagalaa waan hin jirreef calliseen taa'ee isa dhaggeeffachaa jira. Abbaan sooressaa kun immoo kolfaa jira. Akkuma barsiisota guguddoo jechoonni isaa waggootaaf nu barsiisuu ittuma fufe. Abbaan sooressi kuni ani har'aa xiqqoo garaa jabeessa ta'een jira. Sababiin isaa immoo yeroo hundaa haasawaa kan akkasiin yaadattaniifidha nuun jedhe. Yeroo hundaa waa'ee aadde Maartiin fa'aa akkasumas waa'ee harree sanaa akkasiin yaaddanan barbaada. Yoo sodaa fi fedhiin keessan sin to'ate kiyyoo keessatti kuftu. Jireenya yeroo hundaa sodaan guutamee fi abjuu kee hordofuu si dhorku jiraachuun jireenya hamaadha. Maallaqa waan si gammachiisuuf bitu argachuuf cimsanii hojjechuunis jireenya hamaadha. Halkan walakkaa waa'ee kanfaltii fi waa'ee liqaa sodaachaa hirribaa ka'uun jireenya jibbisiisaa ta'e jiraachuudha. Jireenya miindaatiin murtaa'een yookiin immoo jireenya miindaatiin hoogganameen jiraachuun dhuguma jireenya jiraachuu miti. Hojiin kun jireenya koo ni tasgabbeessa jettee yaaduun of sobuudha. Ofirratti gara jabeessa akka ta'uuti. Kiyyoo ani akkasin irraa fagaattan barbaadus isuma kanadha. Garba maallaqaa akka hin taane yookiin immoo maallaqni jireenya keessan akka hin oofne adaraa jedheen isin kadhadha jechaa kubbaa lallaafaa tokko minjaala keenya jala seene ol kaasee duubatti darbate. Anis dabaree koo kanaaf maaltu araada hawwii guddaa fi sodaa wallaalummaa wajjin walitti fidare jedheen isa gaafadhe.
sirriitti qabu akkamidha beektaa? Wallaalummaan waa'ee mallaqaa araadaa hawwii guddaa fi sodaaduu keessatti uuma jedhe. Ammas itti dabalee mee fakkeenya tokko sii kennu dooktorri tokko jireenya gaarii jiraachuuf yookiin immoo maatii isaa haala gaariin jiraachisuuf kanfaltii yaalaa dhukkubsattoonni kanfalan ol kaasa. Kanfaltii yaala fayyaa ol kaasuun isaa immoo kanfaltii mana yaalaa nama hundatti qaalii taasisa. Kun immoo tajaajilli fayyaa nama hundaaf akka qaala'u taasisa. Yoo kanfaltii yaala fayyaa qaala'e immoo warra qarshii qaban caalaa warra hiyyeessa ta'an caalaatti waan miidhuuf fayyaan isaanii gaaffii keessa gala jechuudha. Sababa doktoroonni kanfaltii isaanii ol kaasaniif abbootiin seeraas kanfaltii isaanii ol kaasu. Sababa abbootiin seeraa kanfaltii ol kaasaniif abbootiin qabeenya mana barumsaas kanfaltii barnootaa dabalu. Kun immoo gatii gibiraas ni dabala. Akkasuma jecha gatii waan hundumaa ni dabala jechuudha. Sana booda osoo hin turiin warra hiyyeessaa fi warra dureeyyii gidduutti garaagarummaa guddaan uumamee jeequmsi ni dho'a. Sana booda sababa jeequmsa kanaan qabeenyii fi qaroomni biyyaa guddaan ni diigama. Qaroomni biyyaa guguddoon kan isaan diigaman yeroo garaagarummaan guddaan warra qabanii fi warra hin qabne gidduutti uumamu akka ta'e seenaan darbe ni mul'isa. Kan nama gaddisiisu seenaarraa waan hin baranneef Ameerikaan illee daandii sanarra jirti. Seenaarraa baraa fi maqaa isaa malee seenaarraa barumsa barachaa hin jirru nuun jedhe. Anis gatii wantaa ol ka'uu hin qabu jedheen abbaa kiyya kana gaafadhe. Hawaasa baratee fi mootummaa gaariitiin gaggeeffamu biratti gatiin qabatamaan baay'ee gadi bu'aadha. Ta'us yeroo baay'ee sun teeorii qofaan dhugaa akka ta'e beekamaadha. Gatiin kan ol ka'u sababa araadaa caalaatti qarshii barbaaduu fi sodaa wallaalummaa irraa ka'eenidha. Osoo manneen barnootaa waa'ee maallaqaa barsiisanii silaa maallaqni baay'een ni argama akkasumas gatii wantaa gadi bu'a ture. Garuu manneen barnootaa akkamitti namni akka maallaqa argatu qofa barsiisuu irratti xiyyeeffatu malee humna qarshii fi akkamitti akka qarshiitti fayyadaman hin barsiisani. Ani kan hin jedhu manneen barnootaa daldalaa hin jiranii akka hin deemee maastarsii koo baradhu nan jajabeetu jedhee gaafate Maayik. Abbaan sooressi kunis eeyyeen ni jira jedhe. Garuu yeroo baay'ee manneen barnoota daldalaa yookiin immoo biizinesii akka akkaawuntaantonni yookiin maanaajaroonni daran ogeessa cimaa ta'an qofa leenjisu jedhe. Yoo namoonni akkasii biizinesii yookiin daldala hoogganan immoo hojiin isaanii lakkoofsa laaluudha. Nama hojii irraa ari'uu fi akkasumas daldala ajjeesu jedhe. Kana kan hin baruu danda'e immoo namoota dhaabbata kiyya keessatti qacaraman irraati. Yeroo hundaa kan isaan yaadan baasii hir'isuu fi galii ol kaasuu qofa irrattidha. Kun immoo rakkoo kana caalaa fida malee rakkoo hin furu. Namoonni akkasii jiraachuun barbaachisaadha. Namoonni baay'eenis otoo waa'ee kanaa baranni natti tola. Garuu yoo akka walii galaatti ilaalle immoo gaariis miti jedhe abbaan sooressi kun miira aariitiin. Maayik ammas kanaaf deebiin jiraare jedhee isa gaafate. Abbaan sooressaa kunis eeyyee ni jira. Miira kee fayyadamii yaadii malee miira keetiin yaaduu hin baratiin. Yoo dhuguma tolaan yookiin kanfaltii tokko malee anaaf hojjechuuf kan walii galtan yoo ta'e abdii akka qabdan nan beeka nuun jedhe. Yeroo namni qarshii dabalataan sin qoruu yoo miira keessaa hin baane ta'e isin ammallee hin jijjiiramne jechuudha nuun jedhe. Kuni tarkaanfii jalqabaati nuun jedhe. Anis tarkaanfiin sun maaliif baay'ee barbaachisaa ta'e jedheen isa gaafadhe. Kana beekuun dhimma keessan yoo barachuu kan barbaaddan ta'e gara bakka mijataa hin taane namni kamuu deemuu hin feene geesseen isin barsiisa nuun jedhe. Yoo ana waliin deemtan yaada qarshiif hojjechuu isa jedhu kana dhiistanii qarshiin akkasiniif hojjetu barattu nuun jedhe. Kanaaf yoo si waliin deemne maal arganna? Yaada kee waliin yoo galle maal sirraa baranna? Maal sirraa arganna jedheen gaafadhe. Abbaan koo sooressaa kunis waanuma Bireer Raabitiin argattu nuun jedhe. Bireer Raabit jechuun afoola Biraazer Raabit jedhamuun beekamu ta'ee afoola waa'ee illeessaa bara 1800 keessa dubbatamaa turedha. Abbaan sooressaa kunis afoola kana yookiin immoo seenaa kana akka fakkeenyatti fudhatee nu barsiisaa jira. Anis wanta akka Bireer Paachii ni jira jedheen abbaa koo sooressa gaafadhe. Afoola Bireer Raabitii keessatti Bireer Paachiin mana bosona keessaa kan qoreen guutame ta'ee bakka bineensonni baay'een seenuu sodaatanii waan ta'eef namoota baay'eef bakka balaa qabu fakkaata. Garuu Bireer Paachiin mana bosona keessaa qoreen marfame ta'us Bireer Raabitiif bakka balaa osoo hin taane bakka bilisummaa fi mana jireenyaadha. Afoola illeessaa yookiin Bireer Raabitii kana keessatti Bireer Fooksiin yookiin immoo sardiidni Bireer Raabitii qabee adabuu barbaada. Yeroo kanatti Bireer Raabitiin maaloo bakka Bireer Paachii kana keessatti nan darbatiin jettee kadhatti. Yeroo Bireer Raabitiin akkas jettu immoo Bireer Fooksiin Bireer Paachiin waan Bireer Raabitii miidhu sahee gara Bireer Paachii kanatti qabee darbata. Yeroo kanatti Bireer Raabitiinis gammaddee kolfitee bakka ati itti darbatte kuni bakka itti dhaladhee itti guddadhe malee bakka na miidhu miti jettiin. Kanaaf anis wanta akka afoola Bireer Raabitii kanan irraa barachuu danda'u yookiin wanta akka Bireer Paachii ni jira jedheen abbaa koo sooressaa kana gaafadhe. Abbaan koo sooressaa kunis eeyyee ni jira. Bireer Paachiin sodaa fi araada mallaqa humnaa olii argachuu yaaduudha. Karaan rakkoo kana keessaa itti miliquu dandeenyu immoo miira sana jechuunis miira sodaa, miira dadhabbii fi miira garmalee qarshii barbaaduu keenya to'achuutiin yookiin dhiisuutiin yaada keenya filanne qofaadha jedhe. Maayikis yaada keenya filachuu moo maal jette jedhee gaafate. Abbaan sooressi kunis eeyyeen miira keenyaaf deebii kennuurraa waa yaadnu filachuu wayya. Sababa qarshii hin qabneef sababa kanfaltii kanfalamu qabdaniif jettanii ganama kaatanii gara hojii deemuurraa yoon cimee hojii kana hojjedhe rakkoo kiyya nan furaa jettee of gaafachuu wayya jedhe. Namoonni baay'een garmalee sodaatu waan garmalee sodaataniif fageessanii yaadani. Kanaaf fiiganii hojiin jaallanne hojjechuu eegalu. Sana booda immoo to'annaa taarbeebii jala oolu. Afoola illeessaa yookiin Bireer Raabitii keessatti taarbeebiin daa'ima dhugaa miti. Taarbeebiin kuni nama yookiin daa'ima fakkaata garuu hin dubbatu akkasumas hin socho'u. Taarbeebiin kiyyoo Bireer Fooksiin Bireer Raabitii qabuuf qopheessedha. Akkamitti Bireer Fooksiin taarbeebii fayyadamee Bireer Raabitii qaba yoo jettan immoo jalqaba irratti Bireer Raabitiin taarbeebii argee waliin haasa'uuf yaala. Yeroo kana daa'imni taarbeebiin kuni homaa
tokko ittiin dubbatu. Yeroo sana birarraa bitaaree taarbeebii kana rukuta. Yeroo birarraa bit taarbeebii rukutu kiyyoo taarbeebiitiin qabama. Abbaan sooressi kunis kanuma dhannani filannoo yaadaa jedhes jedhe. Maayikis tole akkamitti immoo akkas goona jedhee gaafate. Innis deebisee kana isinan barsiisa. Dhiphinaa fi sodaadhaan fiiguu osoo hin taane filannoo yaada keessanii akka qabaattan isinan barsiisa jedhe. Wantan kana dura siin jedhe yaadadhu. Hojiin rakkoo yeroo dheeraaf furmaata yeroo gabaabaa qofa kenna malee furmaata yeroo dheeraan ta'u. Namoonni baay'een rakkoo tokko qofa sammuu keessaa qabu. Sunis rakkoo yeroo gabaabaa ta'a. Innis kanfaltii ji'a baatii yookiin kanfaltii ji'a dhumaati. Maallaqni jireenya isaanii to'ata. Yookiin immoo sodaa fi waa'ee maallaqaa wallaaluun isaan to'ata siin jedhu. Kanaaf isaanis akkuma warri isaanii godhan godhu. Guyyaa hunda dirribaa ka'anii gara hojii deemu malee kanaan ala karaan biraa jira jedhanii gaaffii of hin gaafatanii. Yeroo kana miirri isaanii mataa isaanii otoo hin taane yaada isaanii to'achuu eegala jedhe. Maayikis garaagarummaa miiraa yaaduu fi mataa yaaduu natti himuu dandeessaa jedhee isa gaafate. Abbaan sooressis eeyyeen kana yeroo hundaan nagaa jechoota akka namni hundi hojjechuu qaba. Sooreyyiin yookiin duureyyiin nama guyyoomsu jedhanii hojii tokko dhiisanii hojii biraa barbaadu. Sana booda kanfaltiin kun naan mala kanfaltii kana argachuun qaba jechuu. Hojii kiyyaraan na dhiibuu yookiin hojii kiyyaraan ari'uu hin dandeessu jechuu. Yookaan hojiin kun natti toleera kanfaltii gahaa naaf kanfalaa jedhanii gaafachuu malee wanta hin goone yookiin wanta hin dagadhe jira jedhanii taa'anii seeraan of hin gaafatanii jedhe. Yeroo gara suuqitti deebi'aa turretti abbaan keenyi akkas nuun jechaa ture. Sooressi maallaqa ni argata garuu maallaqaaf hin hojjetu jedhe. Waan kana isaanii fi Maayik akka warri sooressotaa yaadanitti yaadna jennee maallaqa yookiin saantima 5 liidirraa oomisha akka jirutti yaadnee rakkachaa turre sana waliin wal bira qabee nuuf ibsuuf yaalaa jira. Abbaan sooressi kun itti dabalees rakkoon maalidha beektu? Maallaqa yookiin saantima hojjechuun mootummaaf seera qabeessadha. Kan hojjetus baankotadha. Kana gochuun yookiin qarshii hojjechuun nuuf dhorkaadha. Garuu karaa seera qabeessaan maallaqa hojjechuun akka danda'amu nutti hime. Abbaan sooressi kun itti fufee maallaqni wanta nuti itti gowwoomfamnudha. Gowwoomsaa isa akka harreen kaarota argitee fuulduratti deemtu sanadha jedhe. Namoonni sodaa fi araada maallaqa baay'ee argachuutiin to'atamu. Kun immoo yaada maallaqaa jiraachisa. Namoonni biiliyoonaan lakkaa'aman maallaqni waan dhugaa akka ta'etti amanu. Garuu akkas miti jedhee waa'ee istaandardii warqee Ameerikaa isa doolaaraan jijjiiramaa ture sana nutti dubbate. Seenaa keessatti dur doolaarri Ameerikaa meetii yookiin warqeetiin jijjiiramaa ture. Jijjiirraan doolaaraa warqee yookiin meetii waliin godhamu kun immoo qarshiin akka gatii qabatamaa argatu godhe nuun jedhe. Wanti sin dhibuu gaaf tokko doolaarri kun istaandardii warqee jalaa ni baha yookiin immoo warqeetiin yookiin meetiitiin jijjiiramuunsaa gaaf tokko ni hafa. Gaafa sana maallaqni yookiin doolaarri keenyi waraqaa qofa ta'ee hafa. Jechuunis gatiin doolaaraa wanta qabatamaa akka warqeedhaan tilmaamamuun isaa ni hafa jechuudha. Yoo akkas ta'e immoo wanti hundi ni kufa. Namoonni hiyyeeyyii fi jireenyaan sadarkaa giddugaleessa ta'an akkasumas warri akkaataa maallaqni itti hojjetu hin hubanne hunda caalaa rakkatu. Sababiin isaa maallaqni dhugaa ta'uu isaa amanuu itti fufuutiin dhaabbanni isaan keessaa hojjetan yookiin mootummaan akka isaan eegu amanu. Garuu akkasitti amanuun balaa qaba jedhe. Guyyaa sana waan inni jedhu tokkollee naaf hin galle ture. Garuu waggoota booda hiikaa isaa hubachuu eegale. Abbaan sooressaa kuni yeroo suuqii isaa alatti konkolaataa piikaappii isaa yaabbachaa jirutti akkas jedhe. Ijoolleen ana hojii keessan hojjechuu itti fufa. Yeroo dhiyoottis waa'ee kanfaltii yookiin miindaa yoo dagattan jireenyi keessan kan dulluma keessaa salphaa isiniif ta'a. Sammuu keessan fayyadamuu itti fufa. Yeroo dhiyootti sammuun keessan karaa itti maallaqaan yoomiyyuu isiniif kanfaluu danda'u caalaa baay'ee argachuu dandeessan isin barsiisa. Wanta namoonni biroon jireenya isaanii keessatti gonkuman argine isin arguuf jirtu. Namoonni baay'een carraa kana gonkuman argatan sababiin isaa isaan kan ilaalan maallaqaa fi kanfaltii gahaa ta'edha. Takkaa carraa wayii argitan carraa kana umurii keessan guutuu argitu. Yoo isin akkas gootan ani immoo waa isin barsiisa. Kiyyoo jireenyaa guddaa tokkorraa fagaattu nuun jedhee deeme. Aniif Maayikis meeshaa keenya suuqii keessaa fudhannee harka keenya raasnee aadde Maartinitti nagaa dhaabnee gara paarkii bakka dura taa'aa turreetti deebinee sa'aatii dheeraaf yaadaa akkasumas haasawaa turre. Torban itti aanus mana barumsaatti yaaduu fi haasawuutiin dabarsine. Torban lama dabalataa itti aanuuf ammas tola hojjechaa yaaduu fi haasawuutti fufne. Dhuma sanbata lammaffaa irratti hojii keenya xumurree aadde Maartinitti nagaa dhaamaa jirra. Battala sanatti kitaaba Baacoo dur bitachaa ture sana amma taa'umsa irratti ilaaleen hawwaa jira. Wanti baay'ee nama gaddisiisu amma akka durii sanbata saantima 30 argadhee kitaaba Baacoo itti bitadhu dhabuu kooti. Yeroo aadde Maartin anaa fi Maayikitti nagaa dhaamtutti waan isheen dur takkaallee goote hin beekne gochaa jirtuun arge. Innis aadde Maartin fuula jalqaba kitaaba Baacoo bakka lamatti kutaa turte. Erga kitaaba Baacoo kana lamatti baastee booda walakkaa gara gubbaa harkatti hambistee walakkaa gara gadii immoo saanduqa kosiin itti gatamutti gatte. Anis kitaaba Baacoo kana maal gochaa jirta jedheen aadde Maartiniin gaafadhe. Isheenis gataan jira walakkaa qola kitaaba Baacoo harkatti hambise kana immoo warra kitaaba Baacoo rabsutti agarsiiseen kitaaba Baacoo haaraa fudhadha. Kanani kana godhu immoo kitaaba Baacoo dura fudhadhee dubbisee akka gurgurre mul'isuufidha jette. Amma sa'aatii tokko booda namni kitaaba Baacoo kana rabsu ni dhufa. Anis kanaaf qophaa'an jira jette. Osoo baay'een turiin namni kitaaba Baacoo kana rabsus dhufe. Anis nama kitaaba Baacoo kana rabsuun kitaaba Baacoo kana argachuu yookiin kitaaba Baacoo kana fudhachuu nan danda'a jedheen gaafadhe. Innis otoo fudhatanii tola garuu kitaaba kana fudhachuuf suuqii kanaaf hojjechuu qabdu. Akkasumas kitaaba kana deebitanii gurgurtan yoo ta'e qofadha kan kitaaba kana fudhatan jedhe. Nutis yeroo sanatti Maayik waliin walta'insa daldalaa keenya yookiin biizines paartinarshiippii keenya isa duraa yaadannee tole jennee ammas hojii biraatti seenuuf murteessine.
Kutaa jireenya Maayik jala kutaa qullaa tokko argannee kutaa kana keessatti kitaabota dhibbaan lakkaa'aman gatamaniiran walitti qabuu eegalle. Yeroo dhiyootti otoo hin turiin kitaabota walitti qabne kana fayyadamnee magaalaa keessatti mana kitaabaa banne. Mana kitaabaa kana keessatti obboleettiin Maayik ishee quxisuu ishee barumsa jaallattu itti gaafatamtuu mana kitaabaa keenyaa goonee qacarre. Sana booda obboleettiin Maayik namoota mana kitaabaa kana dhufan saantima 10 kanfalchiistee ol galchiti. Manni kitaabaa kun sa'aatii barnootaa booda sa'aatii 8 irraa hanga sa'aatii 10 sa'aatii 2 qofaaf banama ture. Sa'aatii 2 kana gidduutti daa'imman yookiin maamiltoonni kitaaba baacoo hanga danda'an dubbisuu danda'u. Maamiltoonni mana kitaabaa kana seenanii kitaaba baacoo dubbisuuf saantima 10 qofa kanfalu. Garuu erga seenanii booda sa'aatii 2 kana gidduutti kitaabota baacoo 5 hanga 6 dubbisuu waan danda'aniif gatiin seensaa saantimni 10 kun akka baay'ee salphaa ta'etti ilaalu ture. Obboleettiin Maayik gaafa maamiltoonni mana kitaabaa kana dhufanii kitaaba dubbisanii bahan akka isaan kitaaba hatanii hin baaneef sakattaatee baasti. Akkasumas kitaabota bakka isaatti deebisti. Nama meeqatu guyyaatti mana kitaabaa sana akka dhufe adda baasuu fi namoota sana galmeessuun hojii ishee ture. Dabalataanis yoo maamiltoonni yaada qabaatan yaada isaanii irraa fuutee galmeessisti ture. Yeroo sanatti aniif Maayik ji'oota 3f giddu galeessaan yoo xiqqaate torbanitti $9.5 argachaa turre. Waan argannu kana keessaa immoo torbanitti $1 obboleettii Maayikiif kanfalaafii turre. Obboleettiin Maayik kun kanfaltii kana cinaatti kitaabota baacoo kana haga barbaadde dubbisuu akka dandeessus eeyyamne irraaf. Isheenis sa'aatii qo'annaa ishee irraa hafetti kitaabota kana tolaan dubbisi ture. Aniif Maayik immoo akkuma abbaa Maayikiif yookiin immoo abbaa kosoressaaf tola hojjechuu walii galle kanatti yeroo hundaa sanbata hojii keenya tolaan hojjechaa achumaan immoo kitaabota baacoo kuusaa hunda keessa jiran walitti qabachaa hojii keenya hojjechuu ittuma fufne. Waadaan kitaaba baacoo tokkollee deebisnee gurgurru jennee nama kitaaba rabsu kana walii gallee akkuma walii galletti jira. Yoo kitaabonni kun ciccitanillee walitti qabnee gubna malee kitaabota kana hin gurgurru ture. Boodarra daldala keenya kana yookiin biizinasii keenya kana damee bannee babal'isuu yaadaa turre. Kana gochuuf garuu akka obboleettii Maayik nama amanamaa fi hojii jaallatu argachuu hin dandeenye ture. Kanarraa ka'uutiin umurii keenya ijoollummaa kanatti hojjetaa gaarii argachuun hammam akka ulfaatu hubannee jirra. Sana booda ji'a jaaffaa manni kitaabaa kun banametti mana kitaabaa kana keessatti lolli eegalame. Ijoolleen hinaafoo naannoo biraarraa dhufan tokko mana kitaabaa keenya kana seenuutiin abbaan Maayik daldala yookiin mana kitaabaa kana cufaa isiniin jedheeranu jechuu eegalani. Sababii kanaan daldalli yookiin biizinasiin keenya mana kitaabaa ni cufame. Nutis amma isa sanbata abbaa Maayikiif hojii hojjennu hojjechuu dhiisne. Haa ta'u malee abbaan soressi kun yookiin abbaan Maayik waan haaraa nu barsuu barbaadu waan qabuuf baay'ee gammadee jira. Sababiin isaas akka nuti barnoota keenya jalqabaa akka gaariitti baranne argee jira. Kana jechuunis maallaqa nuuf hojjechuu danda'u akkamitti akka qabaachuu dandeenyu akka nuti barree argee jira. Nuti abbaa Maayikiif yookiin immoo abbaa keenya sooressaaf tola hojjechaa waan turreef sammuu keenya yookiin yaada keenyatti fayyadamnee carraatti maallaqa argachuu dandeenyu kan biraa kalagne. Daldala mataa keenyaa yookiin mana kitaaba baacoo eegaluutiin faayinaansii keenya to'achaa turre malee nama hojii hojjechiisuu irratti hin hirkanne ture. Daldala keenya kana keessatti immoo wanti nama dhibu osoo nuti qaamaan achi hin jiraatiin manni kitaabaa keenya kuni ofuma isaa galii nuuf argamsiisaa ture. Kana jechuun immoo maallaqni keenyi ofuma isaa nuuf hojjechaa jira yookiin immoo nutu maallaqaaf hojjetu osoo hin taane maallaqni ofuma isaa nuuf hojjechaa ture jechuudha. Egaan kitaabni Rooberti Kiyosaakiin barreeffame boqonnaa 1ffaan kana fakkaata. Boqonnaa 2ffaatiin hanga walitti deebinutti nagaatti.